jirtu ummata biyyaa kam jirtan hundi keessanuu bika jirtanitti dhiyaadha. Sagalee tanii yoo dhageessan mallattoo naa godhaadha. Harka keessaniin taaptaap godhaa, sheer godhaa. Dursoo assalaamu alaikum isiniin jaa dhiyaadha. Oduu babbareedduu hedduudhaan isinii qaba. Oduun gaa akkumaan torbaan kan isin himaa jirutti zaazaadhaan daqiiqaadhaan inumaatu sakandifatti jijjiiramaa jirti. Waa hedduudhaan deemaa jira. Kana hundaa gartee waliif finneeti akka gartee nu galuu dandeessutti bikkatti goona. Hundi keessanuu dhiyaadhaadha. Tanaafu gartee hanqa oduu tana keessa gabbuunee irraa lallaallutti sagalee tan yoo dhageeyaa jiraattan eessarraa akka dhageeyaa jirtan magaalaa teessanii fi biyya teessaniis mana keessatti nu barreessaadha. Isin hundinuu hogguu dhuftan gaa akkuma aadaatti dursoo salaamtaan irratti darbadhaadha. Achi booda akkasumatti gaa yaada keessaniis waan dandeessanis babarreessuu waan dhageessanis barreessuu warreen ammaan tana furaa jirtaniis soomona furaatuma warreen ammaan tana nuti gaa amma duran furree warreen gartee ganaa furtaniis obsaatuma eeggachaa akkasitti gaa marii adda addaanii goonaa dhiyaadhaa isiniin jenna. Barreessaa mana keessatti eessarraa kan daawwachaa jirtan hundi keessanuu galatooma fagoo jirtanis dhiyoo jirtanis mee inumaatu arraan tana warra Minisoota afaadhaan harkaa jira mana keessatti. Warri Minisootaadhaatis dhokochuu dhiisanii as babbahaa jiran fakkaatti mee dhiyaadhaa barreessaa magaalaa teessanis akkasumatti isteeta keessa jirtan akkasumatti warri Poortilaandiitis warra Deenvariis warri harkaa jiru dhiyaadhaa isiniin jenna. Kaalgaariinis ni jirti ammaasoo eessame. Warreen South Africaatu eessa baddan isin nan agarree warri Ijiptii tokko dhiyootan. Soomanni Ijiptiitti diluma kana jabaadhaa dhiiroo mee adda nuu baasa. Soomanni Ijiptiitti diluma kana jabaadha. Akkana nama dhabamsiisa moo intarneetiitu irraa muramee jira. Hin agarree uummata Ijiptiidhaa beeytanii isaan silaa gartee warra biyya baqaa keessa jirurraa warra jarjara warra inumaa obsan qabne warra Ijiptiiti beeytanii hin agarree immoo hunda isaaniitu bikka dhokatanitti gaa waan dhokataniif isaaniif beekaa. Dhiyaadhaa warri Keeniyaa ta'u hin agarree warra Keeniyaatis warra Ugaandaatis hin agarree eessa baddan garuu warri Noorweey jira ni jirtan warri Noorweey oo eessa jirta magaalaa tam keessa jirta adda nuu baasii. Warri Harar jirtanis baga jiraattan Harar naannoo kan fa'aa jirtan mee Hararraa adda baasa. Harartu ni bal'oodha. Edmonton ayyee dhiyaadhaa warri Edmontonis adda nuu baasa. Adda nuu baasa agartee xiqqoo nurra dheereessitanii lama warri gartee UK fa'aan qacalutti konfiisni godhuu barbaadan. Sa'aata namaaf konfiisni gootan adda nuu baasa eessa jirtan UK keessa magaalaa teessan. Dhiyaadhaa warri biyya Firaans jirtanis magaalaa teessan nu himaa. Liibiyaanis akkasuma laal magaalaa teessan achi booda isteeta keessa jirtan takkaa'u biyya keessa jirtan. Dhiyaadhaa dursoo gartee oduuletti achiin dabarree guyyaa nama wayitutu viidiyoolee garaagaraa tokko na ergaa turanii. Duba viidiyoo san keessatti wiikendii dabre kanaa fi inumaa guyyaa gartee sabtii fi alatti gidduutti haleellee taachuun oolu. Piraayim Ministeertichi Itoophiyaadhaa akka Harargeedhaa ture viidiyooleen garaagaraa ni agarsiisa. Viidiyoo san keessatti inumaatu magaalaa Direedhawaatii fi akkasumas magaalaa Harar dhaquu bira dabree Piraayim Ministeertichi Itoophiyaadhaa gaara hundudhootti dhaqee gaarri hundudhoo kuni gaara seenaa qabu Harargee keessaa gaara gartee seenaa lola calanqootirraa eegalee inumaatu san durallee gartee seenaa jabduudha qaba. Garuu immoo lola calanqootirraa eegalee lola gartee gaafa Oromoon itti cabxe Oromoon guutumatti gartee bilisummaa siidhaa itti dhabdee gabrummaa jala kufteerraa bikka sanitti fardoota adda addaatu jira gaara san gubbaarra farda lolaa kan gartee seenaadhaaf taa'u qabu jaanii gaafa sanitti lubbuulee farda sanii baasuudhaaf fardi namni kasan dhaqee garuu immoo
fardoonni san gartee ilaa arrallee horanii seenaadhaan jiraachuun isaanii amata 100 fi yoo xiqqaate gartee amata 100 wayi san keessan qofallee odoon taane bikka gartee akka gaara keessa takkaa'u goda gartee lafa jala jirtu taanaalii takkaa'u gaa afaan amaaraatti waliinuu wanta jaaniini ati keef jettiin faranjiini hulluqa afaan oromootti gartee waliinuu hulluqa faasni jaaniini hulluqa gartee takka kan namni tolche takka ammoo kan uumaadhaa kan ta'es achi keessatti viidiyoon san ni garsiisa dhugumatti gartee waan adda addaatti arkaa jirra kan hundaa gartee ijaan arkuudhaaf hedduudhaan gammade keessaafuu naannuma Harargee keessatti jiraatee gaara hundudoo ni beekna ani gaafaan xiqqaadhaa gartee gaara hundudoo san dhaqeetiin jira inumaatu irratti illee ol beetiin jira dhugumatti gartee wanni nama ajaa'ibsiisu seenaan tuni bikkuma feetellee haasaa ta'uu gartee waan naannoo keetii waan haaree kanatti oguu gartee hedduu nama gammachiisa saniifuu gartee uummanni keenya kan yeroo biraatillee olii gad deemee ganda isaaniitiif naannoo isaanii hin laalle akka gartee carraa akkanaa kana fa'aa harkatanii keessa olii gad deemanii waan haaree harkan irraa gartee akka carraa akkanaa itti fayyadaman yoo itti fayyadaman silaa gaariidha jenneeti abdannaa. Tanatti aansuudhaan wanta gartee taniin arkee pirezidantiin naannoo Oromiyaadhaa kan duraanii obbo Hassan Alii akkuma dhiyoo tanaa karaa biyyaa kutetti biyyee jira. Duuba gaa achitti yeroo warra shaggarii wajjin takkaa'u warra magaalaa shaggar bulchaa jiru wajjini marii wayii godhee ture achirratti haasoo gabaabaa tokko godhee ture viidiyoon isaa olii gad deddeemaa jira sooshaal miidiyaa irra gama duubaatiin ammoo warri gartee natti argitanis galatoomaadhaan isin ijaa yaadni isaa gartee yaada addaatii miti garuu gartee wanni inni jechaa jiru akka gartee nama yeroo dheertuu mootummaa Oromiyaatiifis inumaatu gartee pirezidaantii Oromiyaa kan duraa ta'e mootummaa duraanii san keessatti carraa jabaa hojjechaa turetti ammaan tana dhaamsa bal'aa tokko uummata Oromootiif qaba. Dhaamsi isaatis wanni gartee aangoon ammaan tana nu geesse tuni aangoo teenyaa tanaafuu Oromoon hundinuu cinaa dhaabbattee aangoo tana jabeeffachuu qabdii. Kana keessa gartee shakkiileen takkalleen akka nu uumamne uummanni keenya waan biraatiif gartee rakkoo xixiqqoo takkaaf jecha akka addan facaanee jeetiti yaada akkasii sanis gartee dubbachaa ture. Dhugumatti gartee akka manguddoo tokkotti yaada kanaa gartee yaada namayyuu waliif fidu yeroo ammaan tanaa kana dubbachuun hedduu gaariidha. Inumaatu akka yaada keenyaatti silaa gartee akkuma gartee amma yaada bareedaa kana dubbatutti nama gartee sagalee haaree tanaan sagalee mootummaatii fi warra gaara keessallee jiru jidduutti gartee marii wayii qopheessee inumaa akka manguddootti illee gartee deemee waan takka irratti akka jirru kuni bikka takka deebi'anii uummata keenya irraa lolli dhaabbatee namayyuu gartee karaa jiruudhaa karaa qonnaa karaa guddinaa karaa gartee biyya ijaaruu irratti yoo xiyyeeffatan irra gaariidha fakkaatti gama keenyaan ana kaan jirutti silaa inni akka manguddoo tokkotti inumaatu gartee warra gaara keessa jirus warra aangoo irra jirus waliif fidee nuuf gaariidha jennee abdannaa. Mee isinoo warri mana keessa jirtan yaada kanarratti maal jettan yaada keessan mana keessatti babarreessaadha. Dubagaa eegaan hanga kana jee booda karaa oduu teenyaati achi dabarra oduulee addunyaadha. Hundi keessanuu harka keessaniin taaptaap godhaa, sheer godhaa, koppii linkii godhaa numa beektanii aadaa mana kanaa irra deddeebi'ee gartee aan isinii himurra ifii teessanii wal yaadachiisaadha. Akkasitti harka keessaniin taaptaap godhaa walii daddabarsaa koppii linkii godhaa inumaatu gruupiilee adda addaa bikka gartee obboleeyyan keenya jiran keessatti ergaadhaa haa dhiyaatanii isiniin jenna. Dura dursoo breaking newsiin gartee amma dura miidiyaaleen ifatti irraa dubbachuutti hin jirre takkaa'uu gartee yoo dhageessanillee hin beeku oduu ajaa'ibaatutu ammaan tana deemaa jira. Oduun dura irratti gartee as deemaa jirtu taniin isinii himuu taa'u mootummaan Ameerikaadhaa manguddummaadhaaf Raashaa yaammatteeti jirti. Lola kana
akkaataa gartee Raashaan mootummaa Iiraanii fi Ameerikaa fi warra Israa'el kana takkaa'uu gartee Ameerikaa fi warra Iiraan waliif fiddee gatta'anii akka marii haareetti godhaniif yaada dhiheessiteeti jirti jetti. Itti aansuudhaan mootummoonni naannoo jiddugaleessa bahaa keessaafuu Suudi Arabiyaa fi Kuweetii fi Bahareen yeroo adda addaatti duroonnaniin guyyaaraan tanaatis haareetti dhawamaa jiran sanirraayis waan takka ta'e isiniif irraa himnutu jira. Itti aansuudhaan mootummaan Ameerikaadhaa eega lolli kun eegalame guyyaan arraan tanaa guyyaa murteessaati Iiraan akka takkaa hin dhawamitti dhawamuudhaaf teessii je'ee ministeertichi raayyaa ittisa biyyaa takkaa'u gartee Department of War kan gaggeessu Pete Hegseth ijaaniin yaada isaa kana reefuun tana miidiyaa hundaaf ibsa godheeti jira. Akkasuma sanitti gaa itti aansuudhaan mootummaan biitti Israa'el akka malee dhawamaati jirti. Uummanni isaaniitis rakkachaa jiran kaan biyya keessaa bahuudhaaf kaan ammoo goda keessatti gartee bikka dhokatan san irratti inumaatu gartee cinaan isaanii wal fixaati jiran cinaan isaanii immoo paartii godhaa jiran rakkoon adda addaa gartee naannoo sanitti mul'achaati jirti. Akkasuma sanitti namninis hedduudhaatu dhumaa jira. Mootummaan Iiraanis guyyaa arraan tanaa lola eegallee marsaa 33 jirra. Marsaa 33 tana jajjabeessineeti itti fufuuteenya inumaatu jiran. Amma booda wanni gartee nuti gara san erginu uleeleen teenya tan ulfinaan toonii takkaa ol taatu gartee ja'aniiti dubbachaa jiran. Akkanii jechuun uleelee takkaa'u gartee waan namaan dhawan tana takkaa'u waan gandaan baballeessaa jiran tana gurguddoo ta humna qabduun dha'uu eegaluuf deemanii jechuudha. Kana wanni ja'aniifis raadaraawotaa fi saatalaayitiilee gartee maayikirooweevii adda addaa kan jiddugaleessa bahaa keessa jiruu fi akkasuma sanitti naannoolee adda addaa tan gartee inumaatu ilaa biyya Tarkii keessa illee jiru jarri kuni warri Iiraan dhawaniiti barbadeessanii jiran. Dubagaa ammaan tana lafti hundinuu isaaniif dirreedha jechuudha. Kana gartee keessa gabbuuneeti irraa haasoyna. Akkasuma sanitti gaa dubbiin tun achi dhaabbachuu hin jirtu. Mootummaan pirezidaantiin biyya Yuukireenis nuti rakkoo ammaan tana Ameerikaadhaa fi warra Israa'el qabatte keessaafuu duroonnan firraa dhorkuu kanarratti teeknoolojii addaa qabna. Teeknoolojii teenya tana nuti amma durallee gartee Ameerikaadhaatti gurguruudhaaf tattaafannee turre. Gaafa san Ameerikaan nurraa bitachuu diddeetti nu boonte ammallee gartee nuti isaaniif kan irraa qophiidhaa yaadayyuu dubbachaa jira. Sanirraas gartee waan isin himutu jira. Akkasumatti gaa jeneraalonni biyya Iiraanis gara isaaniitiin yaada adda addaa dhiheessaati jiran. Yaadni tokko kan isaan jechaa jiran keessaa biyyoottan addunyaa tanarra jiran yoo imbaasii Ameerikaatii fi imbaasii warra Israa'el biyya isaanii keessaa kan ari'an taate nu biratti gartee hariiroo guddoodha qaban akkasumatti immaasis Strait of Hormuz nagayaanii itti fayyadamanii carraa sanni harkatanii jaaniiti odeessaa jiran eenyututu itti fayyadamuudha taa kana gartee isinuma mana keessa barreessa. Yaada biraa maasis katti aanuu isaan jaan biyyoottan warra Israa'elii fi Ameerikaa wajji dhaabbatan yoo Strait of Hormuz kana itti fayyadamuu barbaadan taaksii jabduu isaanirra keenyaa. Isaan taaksii nu hafaluu qabanii jaaniiti dubbachaa jiran. Dhiiroo na dhagayaa jirtan warri mana keessa jirtan. Na dhagayaa jirtan moo ifitti naasoo jira mee adda na baasa. Dhagayaa jirtanii warri mana keessa jirtan harka keessan hin taap godhaadhaa sheer godhaadhaa tooppikii adda addaatiin lafarra isinii kaa'ee tooppikiilee dhagayaa jirtan. Akkasuma sanitti galgala kana Bahareenii fi inumaa United Arab Emirates illeen haareetti dhoomaa jiran gara haaniin mootummaan Israa'el bikka gaazesiidhaa duraa haareetti dhoomeeti jira kabiraa
keessaafuu kan haifaa jiru gama kaaniin Israa'elis Iiraan bikka Gaazaa habiraa arraan tana dhawaniiti jiran akkasuma sanitti mootummaan Iiraan misaayilotaa fi duroonnan hedduu karaa biyyootan Israa'el kanatti achi roobsaati jirti. Roobsi kunis gaa akka malee jajjabaateeti jira. Inumaatu akkumaan dura irratti isin jechaa jiru kana irratti saatalaayitiileen naannoo sanitti silaa shoora guddaa taphatti jaanii eegaa jiranii fi raadaaroonni garagaraa keessaafuu maasis misaayil diifensi sistamiin kaaka gartee peetiriitii fi takaa'uu gartee taar kajaaniin inumaa kabiraatis yeroo tana waan ijji isaanii bal'aa taatee jirtuuf jecha misaayilota kana arkuu hin dandeenye. Kan ammaasis ragaaniin isin garsiisa yeroo isaan gartee misaayilonni samii keessa akkana deemu jiru wanni gartee bira dabra. Kan silaa gartee wali dhufee akkana wal dha'u wanni gartee oguu samii keessatti gartee misaayilli bikka jiru wallaalee jechuudha. Okay? Bikka misaayilli jiru takka bikka diroonnan kun jiru fa'aa wallaalaniiti karatti wal bira dabran. San hunda gartee uummanni akka uummanni Israa'eelii fi bikka adda addaa jiran viidiyoo footoo akkasitti haasanii gagarsiisaa jiran jechuudha. Lolli gara kaaniin Libanaan keessatti eegalamaa jira. Lolli eegalamaa jiru kun amma karaa miilaatiin Israa'eelii fi warreen H-groupiidhaa takka gartee Hezbollah jaaniin isaanis lola jajjabaa gartee naannoo Libanaan keessaafuu karaa saawuzan Libanaanitti gaggeessaati jiran jaaniiti odeessaa jiranii akkuma gartee guyyaa kaleedhaa waraana Israa'el warreen Hezbollaadhaa qaqqabanitti haaretti gartee lola san keessatti inumaatu ilmaan poolitishaanota warra Israa'el dudu'aniiti jiran jaaniiti irraa odeessaa jiran. Waan akkasii sanfaaraatu deemaa jira. Tanaa fi tan biraatis oduulee adda addaa isiniif hima. Hundi keessanuu gaa harka keessaniin taaptaap godhuun dhiisinaatti dhiyaadhaa isiniin jenna. Dursoo guyyaarraan tanaa oduun guddoon tan pirezidaantiin biyya Raashaadhaa Vladimir Putin pirezidaantii biyya Iiraanitti bilbilaan dursoo odoo bakka san hin geenye pirezidaantii Ameerikaatutu Putinitti bilbilee lola gartee ammaan tana deemaa jiru kana akkaataa Iiraan tana nurraa qabbaneessitu takkaa'u gartee isaan kana sossobdee karaa negoosheeshinaa takkaa'u maritti as fidduu irratti nu gargaarii je'eniiti pirezidaantiin Ameerikaadhaa Putin gaafate jaanii oduuleen garagara irraa dubbachaati jirti. Inumaatu eega gartee mootummaan Ameerikaadhaa akkuma gartee yaadattanitti ministeera haajaa alaa biyya Iiraan miidiyaaleen Ameerikaa yeroo hedduu guyyatti gartee hoggullama hoggussadiifaa interview godhuudhaan yaada isaa gartee miidiyaaleen Ameerikaa garagaraa dubbisaa ture. Halee danda'anii miidiyaa Ameerikaa afuriititu isa dubbisee ture. Okay? Namtichi kuni akka malee gartee Ameerikaa keessatti jaalatamaati jira. Inumaatu gartee yaanni inni karaa miidiyaa Ameerikaatiif deebisu guyyaarraa isaan kana hunda gartee ajaa'ibsiisaa namni ummanni Ameerikaadhaa warreen gartee viidiyoolee gargaraatii fi oduutaan hordofaa jiran akka malee dinqisiifachaati jiran. Akkaataa namtichi kuni sodaa takkallee odoo hin qabaanne waan Ameerikaan dhaga'uu qabdu kan takkaa namni tokkollee isaan dura dhaabbatee ittiin himin itti himaa jira jechuudha. Dubagaa kana keessatti wanni gartee Ameerikaan kana hunda godhaa jirtuufis akkaataa isaan Iiraan tuni gartee karaa marii irratti as dhufan gaafachaati inumaatu gartee tartiiboota amma duraa sanitti isaaniif waan milkaa'uu dhabeef jecha akkuma amma dura isin hime biyyootan adda addaa kara Iiraan erganiiti Ameerikaan milkaa'uu dadhabde. Gara kaaniin wanni gartee lolli kuni akkaataa Ameerikaan pilaanetti godhatetti deemaa hin jiru. Iiraan lola kana akkaataa isiin itti pilaana gootee amata 25 ol itti qophooytetti isiidhaaf deemaa jira jennee irraa haasofneeti jira. Dubagaa kanaa wajjin gartee ammaan tana wal qabatee mootummaan Ameerikaadhaa keessaafuu gartee yeroo ammaan tanaa pirezidaantii biyya Raashaatti bilbilanii lola kanarratti nu gargaari jechuun isaanii waan haarayaa miti. Kana wanniin isin hin jiruuf dheengadda haasofnee ture.
pirezidantiin biyya Raashaadhaa yeroo lolaa kana kan Ameerikaadhaaf gartee biyyoottan biraa cheekarsii taphachaa jiran inni immoo chees taphachaa jiraa jee isinii himaatiin ture. Keessaafuu gaazni addunyaadhaa gartee ammaan tana rakkoo adda addaa keessa yeroo galee jiru kana Raashaan gaaza isaanii warra Yuuroopiitti irraa muruuf deemanii jeetitiin isinii himaa ture. Kana wanni godhaniifis waan Iraan irra deemaa jiru kana balaaleffachuudhaaf dhiibbaa warra Yuuroopiitii fi akkasumas warra biraa irratti dhiibbaa godhuudhaaf Raashaan. Okay? Namni hundinuu carraa adda addaati gartee poolitikaadha dubbiin. Poolitikaa kana keessatti warreen amata dheeraa amata 3 ol keessaafuu Raashaa kanarratti lola gaggeessaa ture warra Yuurooppiidhaa kana gartee Raashaan kadhattee afaan nagayaatiin lolli kun keessanii miti jalaa dhaabbadhaadhaa jetteeni dadhabdeeti. Jarri kun ammaan tana sababa lola Iraan kanarratti waan gaazan qabneef maraachaati jiran. Ammaasis lolli gartee amma Iraan keessatti deemaa jiru kuni Raashaadhaaf carraa guddoodha kanaaf keessaafuu karaa political capitalii isaanii biyyattan addunyaa kanarratti akka fedhanitti gartee itti boonanii keessaafuu karaa manguddummaatiin waan barbaadan irratti gurgurachuudhaan kana qofallee odoon taane ammaasi isaanitti dhufanii gartee isaan kana karaa manguddummaatiin gaafachuu jechuun Raashaadhaaf booniinsa tokko. Politikaa isaanii ammaan tana daranuuti ol kaasa keessaafuu gartee akkaataa Iraan lola kana itti gaggeessaa jirtu jechuudha. Dhiiroo dhagaa jirtanii. Dubagaa kana keessatti pirezidantiin Raashaadhaa isiniif ammaan tanatti Ameerikaadhaan an Iraan kana dhaga'uu dandeessuu natti hin fakkaattu. Lolli ammaan tanaa isaanirratti eegalame. Ammaasis dura deemaa isaanii olaanaadhaatu gartee duraa du'e. Dubbiin tuni akka malee jabduudhaa jeeniti Tirampiif deebii deebisee jira yaanii warreen gartee oduu tana quba qaban haasawaati jiran. Kana keessa ani gartee akka gartee dura deemaatti waan hin danda'u. Nin godha pirezidantii biyya Iraan Pezeshkianis bilbilaan nin dubbisa waan hin gartee irraa arkadhe Tirampiin gartee siifiin deebi'anii siifiin himaa je'anii jaan Putin ganamaan. Miidiyaaleen Ameerikaadhaa inumaatu gartee pirezidantiin Ameerikaadhaa lola kanarratti takkaawu Ameerikaan lola kanarratti dhabuu siidhaa manguddummaadhaaf barbaadachuu siidhaa takkaawu immoo siisfaayeriidhaaf rakkachaa akka jirtu. Dhooyisuudhaa fi nama dursoo bilbila kana karaa Raashaadhaa bilbile takka Raashaatti bilbilu takka immoo Raashaan karaa Waashingtan DCdhaa bilbilu wanni adda beekamee hin jiru jaa. Kana karaa Raashaadhaa bilbile takka Raashaatti bilbilu takka immoo Raashaan karaa Waashingtan DCdhaa bilbilu wanni adda beekamee hin jiru jaa. Wanni jechaa jiran kun yoo ifa isinii ta'a. Wanni jechaa jiran kun yoo ifa isinii taate namaatu bilbilaan rakkaa jira. Okay. Okay, itti deebina. Dhagaa jirtanii waan inni isin jechaa jiru. Ifa isinii ta'a jira. Yoon inni xiqqoo gartee jarjaree keessa dabrees na hubachiisaadha. Maaliif oduulee hedduudhaatu jira. Irra turuudhaas hin barbaadu. Daddafnee xuxxuinee keessa deemna. Okay, yoo ifa isinii taate. So, dubagaa kana keessatti mootummaan Iraan waan gartee Raashaadhaan itti marii waliin godhanii fi ammaasis yeroo dura gartee lolli eegalamu san warreen Raashaatii fi Iraan akkasumas Chaayinaan keessaafuu karaa gartee foreign ministeraatiin waa hedduu marii godhaa turan wal qunnamaa turan tartiiboota gartee isaan gaggeessaa turan sanillee irraa haasofneetu turre. Duba ammaan tana wanni gartee guddoon takka dursoo kan enerjiidhaati. Enerjiin hedduu barbaachisaadha. Gaazni, ooyilli lachuutu hedduu barbaachisaadha.
Biyyootan hundumaafu biyyootan jiddu galeessaa kunis karaan isaan itti garagalan tokkollee nu hin jiru. Karaan isaan itti garagalan karaa Raashaati. Ameerikaadhaan miti. Raashaadhaan asirratti nu gargaariidha malee silaa Ameerikaadhaan nu gargaarii taate Ameerikaa nu gartee lola kana akka isaan barbaadanitti gad hin geessitu. Inumaa lolli kunu kan gartee he'ee jiru warreen jiddu galeessa bahaa kuni ifiifuu ammaan tana Ameerikatti aara qaban. Ameerikaan kan duraan gartee lola gartee yoo Iraanii hojii kan godhan taate nu gargaaranii ja'anii isaan abdatan. Ifiisiitiifuu if gargaaruu hin dandeenye. San foreign ministeroonni Qatar, foreign ministerichi Qatar guyyaarraan tana dubbatan himaan dubbii himaan gartee foreign ministerii Qatar guyyaarraan tana gabbeetee haasawaa jira. Okay? I told xiqqoo malee galtee I told you so. Waan ta'uuf deemu kana isiniin himnee jechaa jira. Xiqqoo malee. Okay? Akkasuma sanitti ministeeronni gartee haajaa alaa biyyootan biraatillee gabbahaniiti haasawaa jiran waan kanarratti. Namni tokko tokko yaada ni kaasan dubbachuullee itti jiran ni harkaa waan takka takka gartee oguu namni barreessuu fi akkasuma sanitti oguu gartee asirratti illee oguu yeroo gaafatan. Biyyootan Arabaa kuni maaliif Iraan hin dhooyne jaaniifaa warreen gaafii akkasii kaasanis ni jiran. Dhugumatti biitii Arabaa tuni yoo walitti qabamtee lola Iraanii bante ka haftutti fakkaatti biitii tun ka haftutti isininni fakkaatti dura dursoo. Waan Iraan barbadeessaa jirtu kana laala. Okay? Iraan lola kanarratti wanni isiin barbadeessaa jirtu kaampiilee Ameerikaan kaampii tan dhugaan beekamtee fi tan dhoo'isaadhaatis beekaa. Kaampii dhugaatii fi kaampiin dhoo'isaadhaatis ni jirti. Akkasuma sanitti waan Ameerikaan amata 30 ol irratti hojjette. Kaampii waraanni Ameerikaadhaa kun hedduudha. Kaampii warra Eerfoorsiidhaa. Kaampii warra Neeviidhaa. Inumaa poortii waraanaa bikka waraanonni ta'an mana jireenyaa waraanotaatii fi bikka basaasonni Ameerikaadhaa itti dhokatu. Waanummaan isaan hin barbadeessin hin jirtu jiddu galeessa bahaa keessa. Inumaatu Ameerikaan ammaan tana waraannan isaanii bikka adda addaatirraa baasaati jiran jiddu galeessa bahaa keessa. Waan baasaa jiraniifis yaaddoo takka takkaatu jira. Yaaddoo san fuuldura itti dhufna. Irraan isinii mutaa. Waan isaan ammaan tana waraannan Ameerikaadhaa baasuu eegalaniif. Yoo waraannan Ameerikaadhaa ifaan akkana baasuu jiraatan taate basaastootaa fi akkasuma san gareelee biraa warreen gartee waraana hin fakkaatin warreen hedduudhaatu jira kan mootummaan qabdu. Gareeleen san cinaa isaanii hin ba'an. Cinaan isaanii ammallee riphisaniituma tattaanii garuu immoo warreen isaan baasaa jiranis hedduudhaatu jira. Okay? Dubagaa dubbiin ammaan tana gartee mootummaan Ameerikaadhaa manguddummaadhaaf Raashaa yaammate tuni daddaftee gartee karaa hojii irratti jijjiiramuudhaaf hin teessu. Tana gartee qacolatti hubadda. Lolli kun hin dhaabbanne dura dursoo. Ameerikaanis dhawaa jirti, Izraelis dhawaa jirti, akkasuma san Iraanilleen wal dhawaa jiran. So garuu kondiishinii gartee itti marii godhan takkaa'u immoo maalirraa akka gartee haasa'u kana eegalan barbaadullee hin geenye amma dura. Ammaan tana mee lola kana dhaabuudhaaf maalirratti haasa'u hin agartee takkaa'u immoo ulaagaan nuti irraa eegallu maaliidha bikki isaan amma marii irra godhuu barbaadan keessaafuu karaa Raashaati wajjin. Iraan Raashaa wanni dhooysitu akka illee hin jirtu keessaafuu waan lola kanaa irratti. Akkuma gartee harkaa jirtanitti Raashaan ifatti Iraan deeggaraati jirti ifatti. Keessaafuu mootummaan Ameerikaatii fi warri Izrael dhiibbaa isaaniitu irra godhe isaaniitu lola rabbane Iraan naannoo isiitii fi mootummaa isaanii uummata isaanii eeggachuudhaaf mirga qabdi jettee Raashaan ifatti dubbachaa jirti. Karaa hundaan. Karaa foreign ministeraatiin karaa gartee inumaatu head of security biyya Raashaadhaa Dimitri Medvedev reefuun tanallee bilbilaan inninis ilma Ayatullaadhaa kan ammaan tana gartee olaanaa biyyaa ta'ee filame isallee dubbiseeti jira. Duba jarri kun hundinuu gartee ajandaan isaan qaban takkuma.
sana gartee akkasitti hubaddaadha. Itti keessuma daddabarree gartee oduu tana irraa haasonaan isiniin ja'a durso odoon gartee qacollotti keessa hin daddabarree waaniin amma duraas isinii himaa ture. Okay? Warri gartee mana kana keessa jirtan irreedduun keessan ni yaadattanii amma dura maaliin isinii jechaa ture. Ameerikaan aadaadhaaf waan takka qabdi. Keessaafuu yeroo gartee misaayiliin nama dhoytu misaayil isaanii yoo kan hin dhoone taate misaayil keenya san khalataan karaa keessan ergine hin dhoone agarree jira nuu deebisaadha namaan jaanii isiniin jenne tanammoo dhageessanii jirtan. Biyya Libanaan keessatti akkas godhanii jiran biyya Libanaan Izraeliitu erge. Ameerikaan garuu nuu deebisaa jetteen hin deebisneef. Achi booda maasis duroonnanii fi gartee waan adda addaa warri Iraan kun jalaa qaqqabanii turan. Ameerikaan gartee khalaatatti naannoo keessan seene nuu deebisaadha jaaniin. Akkasuma sanitti gartee amata 5 moomata 8 akkana dura waraannoota Ameerikaadhaa kan dooniidhaan biyya Iraan silaa seenuudhaaf deeman mootummaan Iraan qaqqabdeeti turte. Gaafa sanis akkasitti gartee Ameerikaan jara isaaniitii fi meeshaalee nuu deebisaa jaaniin Iraan jara isaanii deebistee fi meeshaa isaanii hambifatte. Duba gaa guyyaa irraan tanaatis honoo akkuma na duba gartan kanatti misaayila Ameerikaadha. Sanuu misaayila guddaadha. Akkuma gartanitti gartee misaayila guddaa kana hin dhoone ganda gartee inni itti bu'ee sanitti odoon dho'in kun akkana qabaniiti warreen gartee nagee biyyattiidhaa eegaa jiru bikka sanii fuudhaati jiran. Duba gaa ammaasis marsaa lamadaa gartee marsaa lola kanarratti gartee marsumatti aantu jechuudha gama biraatiin Ameerikaan gartee amma xiqqoo booda misaayila kanaas nuu deebisaadhaa jechuun ibseessi. Dhagaa jirtaniimi Ameerikaan amma misaayilli keenya kuni yaaboo nutti jabaadha. Isin gartee misaayila hedduu qabdanii. Agarree jirra ifatti gartee agarree jirraati nuu deebisaadhaa. Ameerikaan misaayiloota isaanii kan gartee ammaan tana ni yaadattanii lola gartee guyyaa 12 booda misaayila oomishuudhaaf baatii 6 fudhate jaanii baatiin 6 san geessee lolli kun eegalame. Ammaan tana immoo amata 2 irraa ilaa hanqa amata 8 fudhate jaaniiti odeessaa jiran. Duba gartee misaayilli hundinuu harkaa dhumu jira Ameerikaa. Tanaafuu misaayila kana ni gaafatanii ammaan tanaan isinitti hima yeroo gabaabduu keessatti hogguu isaan gaafatanis oduu fideetiin isinii dhufa jechuudha. Akkasitti koo qabaadhaadha. Dhugatti gartee guyyaarraa wanni kanaatu mul'achuun isiidha. Waan haaraa miti. Garuu waanuma gartee Ameerikaan dhugatti dhiyoo tana diifafaa harree ejjisuun na qabe ni beektanii. Waan isiniin jaa. Wanni na qabe kuni diifafa ta'uu fi koronaa ta'uu fi waan biraa ta'uu addaanii wallaale. Garuu harree ejjisuun na qabe. Guyyaa mee kana jira torbaan ol na jira amma torbaan gee bara. Lolli eegalamee guyyuma kaan na qabe beektanii. Dursoo ogguun eegalu sagalumatti yaakkute. Humaa takkallee gartee utaalloon qofaan qabu waan takkallee hin qabu sagaleen cal. Sagalee booda suutuma suutatti qofaan dhufte. Achi booda laagaan na goggoga. Guyyumarraa jijjiiramaa jira. Ajaa'iba. Sammuu na kanaa wajjin duba gaa waan hundaa'u ani isinii himee bara du'aa teessaniitu fudhatamutti hin jirren isiniin jee keessaafuu gartee warri tokko tokko gaa cinaan ni jira namni keenya cinaan tokko sharrii yaada jennee dubbannee jirra. Nuti abaluun jennu warri sharrii yaadu ni jira. Garuu immoo warreen gartee Izrael deeggartan du'aa teessanii fudhatamti du'aa nu godha. Akkam jettan? Du'aa teessan warra Izrael deeggartan barbadeensa hamaa kanarraa isiniin hambifne mee du'aa nu godha tarata. Nataanyaatti faa himaa. Waan isiniin yaabbaddu qofaan leen qofaa gartee dachii sossobsoo na jira. Tole egaa itti fufnaa oduu teenya egaan akkan isiniin jee harka keessanii taaptaap godhaa sheer godhaa waliif daddabarsaa guruppii keessatti ergaa yaama obboleeyyan keenya warra gartee amma soomana fuuree cicciisu jirus dhageeffadhaa jaanii akkasitti gaa itti aansuudhaan
gara Suudi Arabiyaatti ichi dabarraa mootummaan Suudi Arabiyaadhaa guyyaarraa ittiin deebi'a waan Iraan hedduudhaan isinii qaba waan Israa'el hedduudhaatu jira Suudi Arabiyaa tanaan xiqqoo gartee irraa isinii tuttuqaa guyyaarraan tana torbaanuma kana keessa yeroo lamadaatiif mootummaan Suudi Arabiyaadhaa councils of ministers jaanii gartee walgahiin ministeerota gaggeeffamteeti jirti tan gartee MBS'n chair taate jechuudha. Duba gaa haareetti gartee akkuma warreen biyyootan ollaadhaa hundinuu keessaafuu United Arab Emirates fi Qataaris walgahii akkanaa tana gaggeessaati jiran isaanis akkuma gartee jira kanaatti lola kanarratti gartee garam deemnaadha mariin isaanii maal godhuu qabnaadha. Okay? Tana gartee wanni marii godhuu jiran. Dubbiin Iraan tuni ikonomii teenya akka malee miidhaa jirti. Ummata keenya jireenya isaanii jeeqaa jirti. Arra amma bakka jiru kanarraa haram deemnaadha gartee. Qabdiin isaanii jabduun. Okay? Ilaa ammaan tana nuti biyya teenya naannoo keenya eeggachuudhaaf yeroo hundarraa'u arraan tana irra jabaannee ka'uu qabnaa jaaniti dubbachaa jiran. Okay? Yaanni gartee marii tanaa irra hedduun isiidhaasan. Garuu wanni Ameerikaadhaa fi warreen Israa'el fi gareen biraatis isaanirraa eegaa jirtu nuti lola kanarratti ni hirmaannaa jedhanii ibsa baasuudha. Amma karaa gartee ministeerota walgahii ministeerotaa tuni jechuun walgahii olaantuudha. Wanni isaan irra walii galanii gartee murteessan waan hojiirra oolu. Saniifuu akka gartee odeessaa jiranitti wanni guddoon takka ta'e isaan irratti gartee walii galan dursoo biyya isaanii tana nagayaan eeggachuudha. Lamada mootummaa Iraanii fi warreen biraatii wajjinis hojjetanii akkaataa gartee lolli kuni miidhaa hamtuu isaanirra hin keenye. Gara biraatiin tooftaa adda addaa gartee itti fayyadamanii karaa gaaza isaanii akkaataa itti gurguratan. Akkuma gartee quba qabdanitti gaazni isaanii karaa Strait of Hormuzin gadi hin bahu. Karaa Red Sea'itti jijjiiraniiti jiran. Karaa Red Sea saniin obboleeyyan keenya warri Yaman achiis gartee ni jirraa jechuu eegalanii jiran. Okay? Keessaafuu guyyaa lameen dabree kana keessa ni jirraa jechuu jiran. Amma gaa yoo gartee achiinis warri Yaman warri Huziidhaas gartee yoo isaanis activate ta'anii hujii eegalan. Warreen gartee jiddu galeessaa kun keessaafuu gartee biyyoottan Arabaa kuni gaaza isaanii gurgurachuu hin danda'an. Okay? Gama lachuutu itti kaanaan gaaza isaanii gurgurachuu hin danda'an takkaa'u gartee akka barbaadanitti gurgurachuu hin danda'an. Rakkootu isaan qabata. Waan akkanaa tanaaf gartee furmaata godhuudhaaf tanaafin isin gartee warreen jiddu galeessa bahaa keessaafuu gartee biyyoottan Arabaa Oman, Kuwait, Bahrain, Saudi Arabia, akkasuma sanitti gartee United Arab Emirates fi Qatar jarreen kun lola Iraan irra banuu dhiisiti ifii isaaniitiifuu hollachaati jiranii isin jechaa jira. Miidiyaaleen garagaraa akka gabaasaa jiranitti mootummaan Bahrain hombalteeti jirtii jedhanii dubbachaa jiran. Anamma san ilaan hanqan gartee verify godhuu ilaan hanqan gartee qaccallotti irraa hubadhutti akka oduutti isinii himuudhaaf hin qophoofne garuu immoo miidiyaaleen reefuun tana irraa odeessaa jiran akkas jechaa jiran. Ani guyyaa yoo xiqqaatte mootummaan Bahrain tuni guyyaa sadiirraa ilanga guyyaa 5 keessa inni hombaltiin isiniin jee torbaanuma kana keessa jabduutu isaan harkaa qaba. Okay? Mootummaan Bahrain tuni duraanis Saudi Arabiyaa faatu gartee gargaaree humnaan akka isaan lafa qabatan godhu jirti. Akkuma gartee Saudi Arabiyaan biyya Libanaan tana gargaaraa jirtu jechuudha. Okay? Sana akkasitti quba qabaadhaadhaan isiniin jaa. Okay. Oduutti aantu keessatti ministeertichi haajaa ministeertichi raayyaa ittisa biyyaa Ameerikaadhaa Pete Hegseth ganama kana ibsa bal'aa miidiyaadhaaf godhaati ture. Press conference isaa kana gubbaa irratti inumaatu gartee akka malee dhaadachaati ture jechoota jajjabaa jechaa ture. Ameerikaan yeroo dabarteerra taraatana Iraan akka malee dha'uudhaaf teessii. Nuti
guututti gartee Iiraan tana barbadeessu malee humaata kan hunafne ji'eeti jecha jajjabaadhaan dubbachaati jira. Okay? Boombiilee yoo xiqqaate gartee boombiilee paawundii 2,000 oliini isaan dha'uudhaaf teenyaa ji'eeti miidiyaa irratti gartee dubbachaa jira. Miidiyaaleen Ameerikaa kuni cinaan isaatis warra gartee namticha kana akka malee isa balaaleffatutu jira. Akkasumas warri isa deeggaranis ni jiran keessaafuu gartee dhiheenya kana hogguu bikka san dhaabbatee haasa'u. Ifii isaatiifuu waan jechaa jiru kana dhiiroo if dhagayaa jiramoo amanaa jiramoo maalii ja'aniiti namni hedduun gaafii gaafachaa jiran. Keessaafuu yeroo gartee nuti markaboota Ameerikaadhaa 42 ol barbadeessinee jirra. Ammas markaba gartee kan biyya Hindii dhaqee biyya Hindiirraa gamana deemaa ture san karaa biyya Iiraan galaa ture san yeroo isaan gartee torpiidoo godhanii torpiidoodhaan dhawanii gartee akkasitti markaba san bahara liqimsiisanii warreen markabarra jiru 100 fi nama 100 lubbuun isaanii dhabamtee jarreen san keessaafuu warri markabarra jiran ifii isaaniitiif hidhannoo hin qabanii markabni san markaba leenjii dhaqee deemuu jaanii gartee miidiyaaleen Ameerikaa kuni irra hedduun isaanii irraa dubbachaa turan. Inni immoo akka gartee markaba san lolarra dhawanitti takkaa'u gartee hulaa Iiraan dura dhawanitti dubbachaa ture. Kuni dogoggoraa inumaatu wanni san heera addunyaadhaa cabsuudhaa jaaniitti gartee irraa dubbachaa jiran. Okay? Isiniif ifaame wani jechaa jiru. Na dhagayaa jirtan. Akkam jettan na dhagayaa jirtanii warri mana keessa jirtan. Okay. Dubagaa dubbiin gaazaa gartee dubbiin enerjii tan biyya dura dursoo lola kanarratti gartee amma dura aguun isinii himaa ture istirateejiin biitii Iiraan tuni irratti gartee hojjettee hojiirra oolchuudhaaf deemtu dura dursoo bikka waraanaa akkasumas waan gartee basaastotaatii fi sisteemota gartee air defensii kana hunda barbadeessuudhaan isiniin jee san booda karaa gartee enerjiidhaatti garagaluudhaaf deemaniin isiniin jee kana irraa haasawneeti turre. Duba gartee kana keessa diiteelii gadi hin ba'u garummoo isinii himaatiin ture kunoo akkuma gartee na duba gartanitti guyyaarraan tanaa magaalaa Haifaadhaa bikka gaazni gartee warri Israa'el itti walitti qabatu dhaawanii akkanatti kunoo ibidda ajaa'ibaa samitti ol kaasaati jiran. Bikki kuni bikka 5ffaati moo 6ffaadha na fakkaata guyyaa lameen kana keessatti hadhawan bikka gaazaa kan Teel Aviv keessa jiruus habba 4 duraa dhawanii jiran. Kun ammatti Haifaa keessa habba 2 dhawanii jiran jarreen kun hundinuu gaaza gartee Ameerikaan Venezuelaadhaa fi bikka adda addaati irraa walitti guurtee Israa'eliif geessaa jirtu inumaatu gaazni isaanii irra hedduun biyya Arabaati irraa dhufa Azerbaajaan fa'aa dhufa gaazni san hundinuu dura barbadaawaati jira balbalaati jira. Kun kana hunda maaltu fide waan warri Israa'el bikka gaazaa kan Iiraan guyyaa 2 dura kan dhawan san kan guyyaa kaleedhaa pirezidantiin Ameerikaatu warri Israa'el bikka san dha'uu irratti aara qabaa je'ee isinii hime saniif jecha jechuudha. Duba dubbiin bikka gaazaa dha'uutuni asittiin dhaabbanne inumaatu warri gartee Israa'elis akkanatti inuma akka odeessanitti gartee warra Ameerikaadhaatu gartee dha'u yaanii duba bikki dhawan kuni gartee karaa gartee isteeta koomaan kan jaaniin biyya Iiraan keessa bikka gaazaati dhawanii kunoo akkanatti balbalaa jira kunis oduuleen gartee bikka gaazaa wal jalaa dha'u kuni enerjiilee gartee if duraa miidhuudha biyyoota miidhuudha akkasumas ummata itti fayyadamullee miidhuudha tooftaa lolaa keessaa illee kun gartee tooftaa kophaadhaati wanni gartee biyyootan Arabaa kun irra hedduun isaanii sodaachaa jiran wanni kanaatuni isaanirra dhaqqabuudha. Naannoo biyya isaanii dhaquudha. Okay? Kana irratti gartee wanni isaan amma akka malee yaadawaa jiran jechuudha. Duba dubbiin tuni asittiin dhaabbanne akkuma gartee na duba gartanitti
pirezidaantiin biyya Tarkiidhaatis ajaja takkaa'u gartee gaaffii mootummaa Ameerikaatiin mootummaa Ameerikaatii fi warra Yuurooppiitiin waan akka gartee manguddummaatti yaamameef inninis bilbila karaa Iiraan pirezidaantii biyya Iiraanitti bilbilee waliin haasawaa gaggeessaniiti jiran. Haasawaa isaanii kana keessatti dura dursoo akkaataa lolli kun itti deemaa jiru inumaatu gartee naannoon jiddugaleessa bahaa kun dhiibbaa hamtuu keessa waan jirtuuf jecha dhiiroo xiqqoo gartee hafuura baafadhaatii mee haa haasofnu jechaa jiran. Hafuura baafadhaadhaa jechuun jira. Inumaatu gartee warri Iiraan amma durallee dubbataniiti jiran. Nuti haasa'uudhaaf dursoo Ameerikaa fi warri Israa'el waan gama keenya ergan dhaabuu qabanii jaaniiti dubbatanii jiran. Dubagaa kanarratti pirezidaantiin biyya Tarkiidhaa irra deebiitiin isiniin pirezidaantiin biyya Tarkiidhaa misaa'ilaan ittiin dhufa misaa'ilaan eerfoorsii takkaa gartee eerpoortii bikka gartee warri Iiraan dhawan sanirraa dubbachaa hin jiru. Bikki san gartee bikka misaayil baatirii mootummaan Ameerikaadhaa keessee san dhawan ammoo inni sanirraa dubbachaa hin jiru. Garuu wanni inni gartee irraa dubbachaa jiru manguddummaadha. Akkaataa lola kanatti dhaaban nuti ollaadha. Biitii tuni gartee lolaan bal'attee akka naannoon kun jeeqamu hin barbaannu yaada jiru irratti pirezidaantiin biyya Tarkiidhaa pirezidaantii biyya Iiraanii wajjin haaretti bilbila gaggeessaa jira. Lakkaawa waan inni isin jechaa ture san irra deebi'aa lakkaawa. Akkani jechuun amma maal isin fakkaatti? Lola kana eenyu mooyaa jira jechuudha. Eenyutu mooyaa jira isin fakkaatti? Warri mana keessa jirtan mee barreessaa. Lola kanarratti waan deemaa jiru ani guyyaa duraa irratti isiniin lolli kuni guyyuma duraattu akka gartee warri Iiraan kuni ifirraa dhorku jiranitti lola kana gaggeessaa jiraniin isiniin jedhe akka ifii isaaniitiif loluma kana gartee ifiif eegalanii ifiif gaggeessaa jiranitti lola kana oofaa jiranii isiniin jechaa ture ni yaadattaniimi. Dubagaa ammaan tana biyyootan addunyaa kun hundinuu keessaafuu gartee warri Iiraanii dhiyaatanii fi ollaa isaanitti kan akkana bilbilanii kadhachuu jiraachuun kun lafarratti hammeenyi hamaan akka gartee warri Israa'elii fi Ameerikaa qabatee jiru isin garsiisa. Kana qaceellotti hubadhaa. Ogguun akkana jee isiniimu ani Iiraan deeggaruu jiraadheetii miti. Kana gartee jala mureetiin isiniimu. Iiraan deeggaruu jiraadheetii miti. Isin ammoo hubachuu qabdan. Ani waanin ija tiyyaan arguun dhugaa isinii hima. Dhugaa tiyya san isin ammoo hara tokkotti gartee na jalaa jallistanii hin fudhatina. Egaa amma namni tokko gartee ati waanuma Iiraan qofa haasoo jirta. No, waan Iiraan qofa haasoo jira. Waan Israa'el dha'u jirtu isinii garsiisaatiin jira. Isinii himaatiin jira. Akkasuma san waan Ameerikaan godhu jirtus isinii himaatiin jira. Ani inumaatu gartee biitii teenyatuun akkana qaanya'uu siidhaati irraa gammachuun qabu. Dhugaan isiniin jira. Ameerikaan akkana qaanya'uu siidhaa dhugaa gammachuun qabu. Maaliifin irraa gammada Ameerikaan akkana qaanya'uu siidhaa? Dhugaan jirtu immoo akkaataa gartee isaan Iiraan itti hubatanii fi qabatamaan waan lafarra jiruutu garagara ta'e. Ameerikaa qofaa miti. Warri Israa'elis akkasuma. Warri Israa'elis wanni isaan eegaa turan jarri kuni misaayila xixiqqaa tokko qabanii misaayila san gartee guyyaa lama keessa ni fixatanii achi booda nuti torbaan lamaaf akkanaaf ni dhooyinaa pilaanni isaanii. Inumaatu yoo jabaatte gartee torbaan shaniif ni dhooyina jaanii dubbachaa jiran. Dubagaa lolli kun amma karaa fuula jijjiirrachaa jiru ogguun isin hin jedhu qalbiidhaan dhagayaan jirtan. Isin dhugatti gartee adoonnoo namni cinaan gartee
ni dhageeffata. Garuu immoo haasonni tokko tokko gartee wanta ta'an akkaataa gartee isaan kun lola kanatti ilaalanii fi akkaataa itti isaan itti gaggeessaa jiraniititu inumaatu gartee isaanuu rifachiisee jira. Ameerikaan rifattee jirti. Andugaan isinii Ameerikaan rifatteeti jirti. Pirezidaantiin Ameerikaadha wanni gartee inni lola kanarratti isiniin garsiisa. Yoon isin garsiisan malee silaa wayii wanti jettanii. Laal maal jaa oduun tuni maal jetti? Oduun gubbaarratti oduun tun maal jechuu jirti? Oduun tuni gabaabinatti gartee wanni isin jechaa jirtu. Okay? Mixed messages from Trump leaves more questions than answers over war's end. Isinii galtee? Mixed messages. Gabaabinatti wanni isaan jechaa jiran wanni pirezidaantiin Ameerikaa afaan hin jechaa jiruu fi wanni isaan hojiidhaan godhaa jiran akkasuma sanitti wanni gartee lafarratti mul'achaa jiru wal baaddachaa jirtu waan adda addaati. Pirezidaantiin Ameerikaa gara tokkoon lolaan dhaabuu deema jedhee dubbachaa jira. Gara kaaniin ammoo jabeessineeti isaan dhoowwine jechaa jira. Gara kaaniin manguddummaa gartee nagaafataniitiin amma manguddummaa jalaatiitii jechaa jira. Gara kaaniin ammoo manguddummaa gartee isaanitti ergaa jiraadha dubbiin. Maal akkamiin manguddummaa ergu jiran? Tooftaalee Ameerikaadhaa isin hin beektan. Ameerikaan nama wajjin lola godhu jirtu. Nama dha'u jiran. Kami isaan miidiyaa irratti yaamanii interview godhan. Dhiiroo kan isin beektan ni jira nama akkasii takka dhageessanii moo agartanii warri beektamee mana keessatti naa hima. Biyya lolarra waliin jiran. Okay? Ameerikaan takka interviewdhaaf yaamtee miidiyaa isaanii irratti keessaaf gartee meet the pressii fi Sunday gubbaa irratti gartee yeroo miidiyaaleen Ameerikaa hundinuu poolitikaa jajjabaarraa haasa'u. Akkasuma sanitti amma kun torbaan guutuu dandahee guyyaa kaleedhaa hogguu afurfaa hogguu gartee foreign ministertichi biyya Iraan miidiyaa Ameerikaatti irraa qaaqu. Hai. Amma hundinuu gartee isin Iraan irraa isin waraana Ameerikaadhaa irraa sodaan qabdanii yoo dhufee biyya teessan miilaan seenan isin Ameerikaan isin wajjin gateenyee mariin goonuu jechaa jirtiiti isinoo kam jettan? Isinoo lola kanaa dhaabuudhaaf qophooytanii jirtan moo kami? Jaanii hogguu gaafatan. Kun hundinuu maal isin garsiisuu jira? Isin garsiisuudhaaf wanni isaan godhaa jiran. Isin galtee wanni jechaa jiru. Dubbiin akkasi. Dubbiin isinuu hiikkadhaa waan hin jechaa jiru kana isiniif gala. Trump jaalateetii miti. Akkuma nama dura isin himaa ture Trump yeroo dheertuudhaaf lola gaggeessuurraa fadhinnaan qabu. Okay? Hujii isaatis miti. Hujiin isaa lola kana yeroo gabaabduudhaaf guyyaa lamaa guyyaa sadiif ni godha achi booda darsa isaa guurratee bikka biraatti deema. Amma inni sila akkasaatti Cuubaa dhaquu barbaada. Mootummaa Cuubaa tana fa'aa hombolchuu barbaada inni ammaan tana. Sila gartee an isinii mee dura irratti yoo jidduu lolaa san jidduu lolli dura gartee eegalame san wanni gartee warreen Ameerikaa bikka bu'anii marii irratti hirmaatan Jared Kushnerii fi Steve Witkoff jaarsi jaaniin san isaan lachuutu bar ja'anii afaaniin nutti himanii bar nuti jala Iraan kana karaa humna waraanaatiinis karaa daldalaatiinis haruma hundaanuu sodaachifneeti isaan kun sodaa isaanii nu garsiisuu didanii takkaa gartee waan nuti jennuun irratti nu wajji walii galuu didanii silaa gartee nuti loluma kanaa gartee kara tokkottichi baafneeti isaanuu harka kannanii jiran jennee achi booda gartee gara nagayaa deemnaa jechaa turan. Garuu warri Iraan ni didan. Warri Iraan misaayilota kan nu didan. Okay? Misaayilota bira dabranii inumaatu gartee waan mootummaan Ameerikaadhaa barbaaddu keessaa qabxii niikularaa qabxii niikularatti walii galanii turan. Okay? Garuu Ameerikaan boodarra gartee guyyaan icha kute booda misaayilota keessan hundaa'u dabarsaa kannaadhaa jechuun ni turte. Sani hin goonuu jaaniin. Okay?
Saniitu gartee warri Ameerikaadhaa akka waywaatu isaan godhe. Amma gartee kunoo hojiidhaan harkanii jiran. Okay? Dubagaa dubbiin asitti hin dhaabbattu. Dubbiin amma asitti hin dhaabbattu beekaa. Dubbiin pirezidantiin Ameerikaadhaa carraa 2 fi 3 faa qaba isin himeetiin jira carraa isaa. Amma gartee nuti lola kana moonee jirraa jedhee akkasitti gartee achi garagalee karaa Kuubaadhaa dhaqee achis lola bira eegaluu ni danda'a. Ni godhaas irraan kaayyan. Inumaatu nuti gartee lola kana moonee kunoo Iiraan Strait of Hormuz gartee nuuf bantee jirti. Gaazaas gartee akka barbaannutti achirraa fudhachuudhaaf deemna. Maal jee gartee pirezidantiin Ameerikaadhaa dubbatee takkaa'u barreessee ni maxxansa. Wanni san hojiidhaan ni jirtii fi hin jirtu takkaa'u immoo warreen isa deeggaru ni jaalatan ni dhageenis. Gara biraatiin feetu warri Iiraan gartee gabbahanii lakkii wanni akkasii san hin taatu nuti Gaazaas hin kenninee fi Strait of Hormuz Ameerikaan as keessa dabruu hin dandeessu jedhaniitillee ni dubbatan. Garuu yeroo sanitti gartee inni waan barbaadu godhatee jira karaa biraa garagalaa jechuudha. Akkasi atteenshinni isaa namni hedduun akkaataa inni gartee biyya tana itti gaggeessaa jiru irraa hin hubanneef. Atteenshinni isaa xiqqaadha. Atteenshina isaa kan itti fayyadamee amma gartee lola kana dhaabee karaa gartee itti aanutti itti tarkaanfachuu barbaadanni. Malee amma lolli kun akka isaatiin itti dheeratee jira. Torbaan tokko deemuun isaaf akka malee dheeraadha. Tanaaf gartee kun miidiyaaleen gartee kanaa BBC'n faan mix message'idhaa jedhanii irraa barreessan. Wanni kanaa takka taateen beektu beekaa mootummaa Ameerikaa keessatti lola gizee eegalan ittuma fufan. Akkanatti gartee daddafanii miidiyaaleen garagaraa yaada adda addaa irraan oofan. Akkasitti quba qabaadhaadhaan isiniin jaabbaleen keenya. Odoon gartee keessa tabiraattichiin kunne wanta gatanii isin garsiisu galgala kana dheengaddallee isinii maatiin ture kunoo afaan gartee Hibruudhaatiin mootummaan Iiraan irra deebitee uummata Israa'eliin bikka jirtanirraa mana keessan keessaa bikka hunda keessaa gartee keessaafuu magaalota hunda keessaa yaa'adhaa jaaniiniti akkanatti kun barruu gartee text message itti ergaa jiran. Guyyaa haleedhaa eda galgala misaayiloonni hedduudhaatu gartee poolitishaanota warra Israa'el mana isaanii dhadhawaa ture. Kana gartee halee oguun laayifii ture isinii himaatiin ture. Inumaatu akka gartee oduuleen takka jechaa jirtutti manni namticha Beengiviir Hayaaniin manni isaa dhoomee jira. Innillee madaawee jira jaan akkasuma san akka gartee oduuleen takka jechaa jirtutti itti gaafatamaan basaastuu biyya Israa'el namtichi sanis dhaawameeti ajjeefamee jira jaaniiti odeessaa jiran kanarraa gartee wanni dhugaa taatee fi soba taatee addan beekamtu namtichi san yeroo hedduu miidiyaa irrattis hin mul'atu inni gartee itti gaafatamaa basaasaati irra hedduun gartee itti gaafatamoota basaasaa kuni hin mul'atanii dhoo'isaadhaan deemanii waan hunda keessatti isaan dhoo'isaadha ammoo akka miidiyaaleen gartee biyya san keessaa bahaa jiru ji'utti inninis dhaawamee jira jaaniiti odeessaa jiran san qofallee miti manni Nataanyaahootillee dhaawamee jira jaaniiti odeessaa jiran obboleessi Nataanyaahoodhaatis dhaawameeti du'ee jira jaaniiti odeessaa jiran inumaatu obboleessi Nataanyahoodhaa mana Nataanyaahoo keessatti du'ee jaaniiti odeessaa jiran so oduulee akkanaa tan hundaatutu deemaa jira. Lolli kuni karaa gaariitti gartee mootummaa Israa'eliif deemaa hin jiru tana isin hubachiisuun barbaada warri mana kana keessa jirtan qacaloo dhageeffadhaa miidiyaaleen biraa akkanatti isiniin himu tanaafu gartee hubannoon keessan hubannoo ifaa akka ta'u kanarratti gartee eeggadhaadhaan isiniin jaa akkuma gartee na duuba gartan kanatti ilaala misaayiloonni galgala kana amma kuni reefuun tan odoon ani laayiviin seeniin kun olaala akkanatti itti gayyaa'u jira. Misaayiloonni wanni dhaabu jirtu akka leenuu hin jirtu. Tekstiin gartee warri Israa'el warri Iiraan ergan kuni tekstiileen amma isaan afaan jaraatiin barreessanii erganiif wanni isinirraa eegu tokkollee hin jiru. Wanni isin abdattan san hunda nuti diinee jirra. Tanaafuu daddabaatitii bahaadhaa. Biyya tana keessaa lubbuu teessanii yoo jiraachisuu barbaadan
jiruu tana biyya tana keessaa bahaadhaa jaaniiniti hubachiisaa jiran. Okay? Jarri kuni waan akkanaa tana gartee akkamittiin isinii hima silaa akkaataan itti isinii jiraatte. Jarri kun tekstiilee kanaa tana hogguu arkatan. Okay? Akka ummata Falastiin faan seenaa. Ummanni Falastiin. Kan misaayiloonni gartee samiirraa itti gayyaa'u. Rasaasni lafaa itti deemu. Akkasuma sanitti gartee diroonnan kun halkanii guyyaa hirriiba dhorku. Waan ummata Falastiin keessa jiran kana hedduun keessan hin beektan. Rakkootu sanii bara. Ummata Falastiin kana waan xiqqoon isin irraa himu oduun gartee biran dabare. Okay, yeroo biraatiin isin himatan. Dubagaa ammaan tana isaanii gartee akka kaanittuu dhokatee goda keessa jiru. Kan gonni kun ammaas goda ganda tujjaaraati jira, goda ganda miskiinaati jira beetanii. Akkasitti jira. Ammaasis bika takka takkatti ganda gartee ganda tokko tokkotti yoo ati gurraacha taate goda keessa sin naqan. Yoo ati gartee warra biraa taates goda keessa sin naqan. Goda isaanii san isaanuma qofaatu seena. Adii ta'uu qabda seenuudhaaf. Tana miidiyaan biraa isiniif hin himare maaltu na dhibu. Okay? Akkasi jirti biyya san keessa. Alright? So amma gartee isaan kuni misaayilli kun eessaa dhufeeti eessa dhaa'oo odoon beeyne kan gartee wanta kanaan nurraa eega jaanii abdatan goda seenaa turan. Okay? Dubagaa ammaan tana wanni irraa eeguu hin jirtu tanarratti gartee hogguu keessaafu tekstii kanaa kana hogguu argatan hangam takka rakkatan jettanii yaaddan. Laala amma tana waniin silaa akkaataan gartee isinitti himuun barbaada ogun jedhu waan akkanaadhaan. Waan nama isinii himu jiru kun gartee akkaataan itti isinii himu jiru kun silaa isinii galee waan ajaa'ibaati jettan. Maaliif ummanni yeroo biraa gartee waan dila kanaatu nurraa eegaa yoo misaalli gartee nu dhufe. Ammaasis misaalli dhufe jaanii sagalee itti godhanii sagaleen gartee iyyitee isaan kun hundinuu cacaanii gartee bikkatti dhokatanii achi booda misaalli gartee odoo isaan hin dhoone takkaa odoo bikkata kan dhoone samitti gartee dhawanii irraa hambisan ture duraan akkas ture. Gaafa duraanii. Amma immoo bikka takka takkatti sagaleenuu odoo hin jirre wanni dhufee ganda dhawa. Sagaleen eessaa dhuftiree wanni silaa akka sagaleen san iyyitu itti himu barbadaawee jira. Wanni gartee raadaarri misaal karaa kanarraa dhufu jira gamanarraa dhufu jira je'ee bikka itti himu san ifii isaatiin barbadaawee jira. Ijaan qabu wanni gartee akkanumatti deemaa dhufa jechuudha. Okay? Yoo galgala taate samii keessatti argan. Galgala gartee viidiyoolee hedduu jira beekaa warra gartee odoo kanatti mana gartee fooqii gubbaarra dhaabbatanii viidiyoodhaan isaanii odoo waraabu jiraniiti wanni gartee karaa fagoo deemu jirti fakkaattee dhufeetu manuma san isaan cinaa dhawa. Viidiyoo akkasii gartee horkitan hin beeku. Viidiyoo akkasii san hundaatu jira. Tanaafin isiniin jaa gartee rakkoon ammaan tana jira kana qabatte inumaa gartee hogguu kanatti tekstii kanaan gubbaaraan itti barreessan daranuu lubbuu isaanii bikka isaan kaa'anii hin dhabanii inumaatu gartee edallee isin garsiiseetiin ture akkaataa uummanni gartee magaalaa eerpoortii Tel Aviv irraa bahuudhaaf namni kun akka malee akka rakkachaa jiru. Inumaaf footoolee haariyaan qabaa utaran gartee isaanii kun oolaan. Amma gartee kaasii gartan kanatti kuni eerpoortii isaanii guddoodha. Namni dilluu kun hundinuu gartee asirraa deemuudhaaf warra gartee filaayitii gaggeessu isaanii hojii wal lolaa jiran. Isaanii hojii wal lolaa jiran. Biyya san keessaa bahuudhaaf jechuudha. Waan akkanaatu gartee lafarratti gartee deemaa jira. Dubagaa hanqa kana eegaan jee waan ajaa'ibaa takkaan isin garsiisaa gartee loluma kana keessatti wanni kun gartee bikka gartee Gaaza mootummaan Ameerikaadhaa kaampiilee waraana adda addaatiif itti walitti qabattu. Qaceelloon laala. Kuni yeroo fayyaa qabu. Kun ammoo yeroo barbadaa'e. Ne agartaniimi? Kun immaasis yeroo fayyaa qabu. Okay? Kuni
barbadaaweti kaas jiru kun quba kiyyanii gartanii. Wanni inni irraa isin garsiisu jiru kuni waan xixiqqoodha. Okay? Waan akka malee xixiqqoodhaati. Tan gartee jarri kuni inumaatu barbadeensisni gartee isaan irra gaggeessaa jiran. Akkumaan amma dura isin hime xiyyeeffannaa misaayilli isaanii hogguu waa dha'u. Akka lilmeetti gartee bikka barbaade san diru jechuudha. Saniitu nama hedduu ajaa'ibsiisaa jira. Tanaafi mootummaan Ameerikaadhaa gartee jarri kuni meeshaan isaanii silaa gartee akkanatti xiyyeeffannaadhaan waan akkanaa ta'an waan takka illee dha'uu hin dandeessu. Mootummaa biraatutu isaan duuba jira. Isaaniitu gartee koordineetii GPS'dhaa kannee fi akkamitti nu beeksisaa jira jedhanii karaa Raashaadhaatii fi warra Chaayinaatti quba laachaa jiran. Dhagaa jirtanii obboleen keenya. Eegaan akkana jegaa hundi keessanuu warri mana keessa jirtan sagalee tana dhageeffachaa tummaa harka keessaniin taaptaap godhaa, sheer godhaa, walii dabarsaa. Koppii linkii godhaa. Taaptaap godhuu kana inni dhiiftanii mi ogguun haasa'u. Irreedduun keessan akkasii bara. Warri fagoo jirtan warri gartee amma soomana furtanii jirtanillee isinirra laallu garuu manni biraa afaan taaptaap godha harka keessan biizii ta'uu qaba. Dhageeffachaa tuma taaptaap godha. Duuba eegaan akkana jee waan ajaa'ibaa takkaan isin garsiisaa arkuu qabdan dhugatti. Mee arkuu qabdanii isin garsiisaa. Mee odoon mee tana laalaan hanqa kana laala. Reewun tanallee gartee Facebook irrallee maxxanseetiin ture garuu Facebook irratti yooniin maqaatti katabe ni dhorkan black godhan. Odoo maqaatti hin katabiniin Facebook irra kaa'ee magaalaa tuni hundinuu Israa'el akka jirutti. Okay? Fooqileen tun hundinuu Israa'el keessa. Fooqii ilaal naannoo takkaa naannoo footoo tana akkasitti adda beektan footoo takka tuni footoo lamadaa footoo sadaffaadhaa footoo tun gartee akkasii jirti tun afuraffaadhaa taas jirtu tuni gubbaarra sadii footoo sadii bikka adda addaa jala kana hunda gartee akkasitti jirti footooleen tun lolli waan akkanaa qaba. Amma biyyittii gartee naannoon kun adda addaa gartee daawuntaawun isaaniiti. Daawuntaawun keessa bikka adda addaati jechuudha. Magaalaa takka qofaa miti. Magaalaa hedduudha. Takkana dhodhoomte tun. Tana gartee akkuma gartanitti yeroo gabaabduu dura Gaazaan akkana turte. Ka isaan dhaqanii footootti kaanii akkasitti gartee viidiyoo irraa waraabbatanii waa meeqa godhaa turan. Inumaatu isaan gartee fooqiin tun yoo kana dhaabbatte Gaazaa keessatti tanallee ni kuchiisan. Dhaawanii kuffisan. Akka gartee wanni hundinuu diigamtee kan dhagaa kanatti deebitu godhanii jiran Gaazaa. Amma kunoo ifiifuu biitti isaanii akkana ta'aa jirti. Tan asitti hin dhaabbattu har'a galgala kanaas kunoo akkuma reefu isin hime Iiraan daddafaa baafadhaadhaa uummataan yoo gartee lubbuu teessan jiraachisuu barbaaddanii jetteeni irra deddeebitee itti himaa jirti. Dursoo gartee fooqilee gurguddoo tana laala. Amma fooqiin tuni gartee Tel Aviv. Fooqiin tuni gartee fooqii akka malee guddoodhaati. Fooqii beekamtuudhaan maarreedha gartee maqaan wanni siidha. Fooqii tana laala bikkuma kana. Akkanatti gartee wanni dhukkeetti kaasaa jechuudha. Fookuma sanii beektanii waan akkanaa tana hundaa deemaa jira. Let's see oduu takkaa jiratanii. Okay. Dubagaa loluma kana durarratti inumaatu lola kana durarratti isin himaa ture mootummaan Ameerikaadhaa misaayil baatirii gartee biyyootan jiddugaleessa bahaa kana keessa jiru hundaan duraan keessan gartee karaa Israa'el ergaadhaa jetteeni akkasitti gaafachaa turte jee isin himaatiin ture. Inumaatu wanni san geeyaa ta'uu geeyaa hin taane boodarra gartee lakka dubbiin tuni karaa lolaatti as deebi'aa jirtu keessatti maal isin jechaa ture. Inumaatu gartee kan South Korea jirullee buqqaasaniiti karaa Israa'el fiduudhaaf deemanii jettitiin isin himaa tureemi. Warri mana keessa jirtanii yaadattaniimi kunoo oduudhaanis ragaa wajjin
Isinii galtee ragaa wajjin. Inumaatu pirezidantiin biyya Saawuz Kooriyaadhaa guyyaa irraan tanaa maal jedhe? Ani Ameerikaan meeshaa waraanaa kana akka isaan asirra biyya tana keessaa hin baafne dhorkuu hin danda'u jedheeti dubbachaa jira. By the way, misaal baatiroolee kana inni immoo kan Saawuz Kooriyaati beekaa. Saawuz Kooriyaatu bitate. Kan Saawuz Kooriyaatu bitate Ameerikaan gartee nuti North Korea isinirraa eeyinaa, North Korea fi China isinirraa eeyinaa jetteeni achi geessite. Amma immoo dubbiin jabaannaan isaanirraa fuuteete gara Israa'el akkanatti deemaanii jirti jechuudha. Sanuu lachuuti hafuutee Peeterit misaal kajaanii fi taar kajaaniin lachuuti fuutee jaaniiti gartee odeessaa jiran. Okay. Dubagaa waan ajaa'ibaa takkatanii isin garsiisu oduun gaa hedduu jira isin jeeti qaccalloon laala waan kana. Waan kana ni gartaniimi. Waan kana qaccalloon laala akkasuma san gartee ni gartaniimi laal gaala jiru kana. Lafti tuni Kuwait keessa. Okay? Qaccalloon laala wanni san gartee Kuwait keessa isiniin garsiisa gartee. Dubagaa wanni san waan kana jechuu misaa'ela wanni on misaa'ela gartee firii jaha keessaa qabu kana jechuu laal booksii kana. Waraanni Ameerikaadhaa akkanatti gartee misaa'ela kana this is gartee high mobility jaaniini okay high mobility artillery rocket jaama misaa'ela kana fuudhaniiti gartee makiinaadhaan gaara keessa geessanii akkasitti achirraa Iiraaniin dhawaa turan. Okay? Dubagaa mootummaan Iiraan wanni gartee isin as baatee biyyootan jiddugaleessaatiin keessaafuu uummata isaaniitiin dhiifama gaafattuuf jeequmsa uummatarra dhufteef qofa malee waan mootummaan Ameerikaa gargaaraa jirtuu fi Israa'el gargaaraa jirtuuf miti. Isin dhiifama gaafatte. Okay? Kana ilaalchisee wanni gartee mootummaan Iiraan jechaa jirtu dhugaadhaa jechuudha. Akkamitti yoo isin kaampii qofa jechuutti hin jirtu beekte yoo isin biyyee teessanirraa lafa teessanirraa Ameerikaan kan dhooytu taate biyya teessanis waan keessanis ni dhoowna oguu jaansan waan akkanaa kanarraa haasawaa jiran. Amma fakkeenyaaf wanni kun gartee Kuwait keessa bikka gartee gaalli jiru san jechuun kaampii waraanaatii miti beekaa. Kaampii waraanaa keessa gaalli ni deema. Akkasitti wayi qoo qabdanii hin deemu. Okay? Gaara keessa geessaniiti gaara keessa irraa akkasitti wanni kun dhawama. Okay? Dubagaa jarri kun dhawaniiti gartee qafoo isaatillee achuma dhiisanii biraa kutan. Qafoo isaatillee hin fuune jechuudha. Qafoo isaa san qotee bultoonni gaa warreen gaala olii gad oofatu arkeeti footoo kaasanii akkasitti sooshaal miidiyaa hundarra gad dhiisan. Tanaaf gartee mootummaan Iiraan Kuwait keessa hoteelanii fi bikka gaazaatii fi bikka elektirikaatii fi waan hunda dhawaa jiran. Inumaatu lola kana keessa biyyatti akka malee miidhamtee yoo jiraatte dursoo Bahareeni itti aantee Kuwait. Akka gartee ammaan tana lolli deemaa jirutti jechuudha. Istaatii isin asirra barreessitan kana dhugumatti na ajaa'ibsiisa beektanii. Qataaris dhawamtee jirti. Qataaritti jirti ammallee dhawamu jirti mi Qataar. Garuu Qataar gartee xiyyeeffannaan isaanii ammallee bikka gartee waraanni Ameerikaa taa'u. Hoteelan mana jireenyaa warra Ameerikaa keessa ta'an akkasumas kaampii waraanaa ta'a Ameerikaadhaa alhudeyyaadhaa fi tabiraatis dhukkeetti kaasanii jiran. Inumaatu gartee sistamoota gurguddaa Ameerikaan achi keessa ijaartee hunda diiganii jiran.
Okay? Kana dura irratti illee raasonni jirre gaafa gartee dura lollee eegalamu. Guyyaa lamadaati guyyaa sadaffaa keessatti raadaarota gurguddaa kan gatiin isaa biiliyoona tokko ol ga'u barbadeessanii turan. Suudi Arabiyaadhaas akkasuma. Arraaf Suudi Arabiyaa dhawaa jiran dirooniin. Okay? Diroonan adda addaatiin Suudi Arabiyaas dhawaa jiran. Dubbiin wayichi dhaabbachuuf deemti. Dubagaa mootummaan Izraa'el guyyaa irraan tanaatis irra deebi'anii warri Iraan kunoo akkanatti gartee boombii kilaster baam tajaaniin boombii gartee kanatti adda facaasuan agartanii diloommina isiidha amma kun hundinuu gartee boombii adda addaati beeka. Okay? Waan kanaanii nu dhawaa jiranii keessaafuu gartee naannoo ummanni jiraatu ummanni nagayaa jiraatutu dhawamaa jira. Ja'aniiti way waachaa jiran. Way miskiino warra Izraa'el. Itti nafne beekaa. Akkana ja'aniiti dubbachaa jiran. Dhugaan isiniin jaa. Jarri kuni amata sadeen dabree kana eessa jiran? Amata sadeen dabree kana. Kan namni ijoollee xixiqqoo fi shamarran qoftiin namni 30,000 ol kadhume. Sanuu kan beekame beektanii ilaamaan tanaa warreen beekameen hedduutu jira. Okay? Garuu gartee gaa sooshaal miidiyaan kun namaan rifatu warri sooshaal miidiyaadhaa isin warri Israa'el akkamitti qabdan isin bar warra Rabbiin jaalatu. Warra Rabbiin jaalatu taatanii akkamitti qabdanii inumaatu gartee isin bar Rabbiin isin jaalachuu keessa ummata Falasxiinfaa warra fixesanii. Okay? Isin akkami kanarraa dubbattanii gartee kun inumaatti xiqqaadhaa yaani namni bar wanni isaan irraa barreessan dhugattiin isin hin jaa waan ajaa'ibaati. Kanarraa akkamittuu dubbattanii gartee isin bar Rabbiin isin jaalataa isinirraa kilaster baabii gartee isinirraa eegaa ja'an kaa cinaan gartee isinitti xiqqaatee obsaatii eeggadhaadhaa habiraatu dhufu jiraafaa yaaniiti itti barreessan. Waanuma ajaa'ibaati. Warri kana barreessu ministeerota beekaa uummata gurguddaadhaa barreessaa jira. Okay? Ministeerota barreessaa jira. Warra xixiqqaa gartee miidiyaa kanaa miti. Warri kanatti waan akkana ta'an barreessu. Ministeerota isaanii gurguddaa barreessaa jira. Isiniif ga'amu kam? Turree mi ammaan tana isiniif ga'a? Attiin amma isiniif ga'a? Hoduu eessa keessa deemne? Hin dhumne silaa gartee hedduudhaatu jira. Let's see. Kana dura irratti isin himeetiin jira. Mootummaan kana inumaatu miidiyaa warra Izraa'eliitu barreesse akka jirutti gartee mootummaan Iraan amma booda misaa'ila gartee toonii takka guddinni isaa toonii takka kaga'uuni Izraa'el dhooynaa jaaniiti dubbachaa jiranii. Okay? Dubagaa wanni kana ja'aniif gabaabinatti wanni gartee misaa'ilota kana Iraan irraa dhufuusaa karraa dhorku hin jiru. Okay? So Iraan tooftaa ifii siitiif itti qophooytee lola kana gaggeessuudhaaf lola kana eegalteen sanii ammallee gartee sanii irratti hojjechaa jiran. San jechuun maali? Misaa'ilonni gartee amma gurguddaan ergan kuni misaa'ilota haareellee yoo hin taane misaa'ilota gartee yoo waa dhawe waa barbadeessu. Okay? Misaa'ilota kana qisaas godhuu didaniiti qabatanii ni taa'u jiran ilaa hanqa raadaarotaa fi sistemoota adda addaa kana hunda diiganii waliin ga'an. Ammaan tana kan jiru hunda diiganii miti. Wanni sistemni akka malee dadhabatee jira. Tanaafuu gartee akkanatti ammaan tana immoo misaa'ilota gurguddaadhaan isin dhooynaa jedhaniiti ifatti gartee dubbachaa jiran jechuudha. Mootummaan Iraan dhoo isaan jirtu dhugumatti dubbachaa jirti. Kana goone jedhaniitu waanuma jaansan godhaa jiran. Okay? Amma gaa dubbiin tuni gartee nama hedduudhaaf ifa ta'utti hin jirtu. Maaliif?
waan gartee akkaataa oduun biyya tana keessaa itti deemaa jirtu. Akkaataa oduun giddugaleessa bahaa kana keessa itti deemaa jirtu. Kanaafi qacellotti gartee namaaf ifa ta'an jirre. Amma fakkeenyaaf biyya Israa'el keessatti kaameraalee gartee duraan karaarra kakkaayan kaameraalee securityidhaa laalamma kuni bika kurrentiitii fi bilbilaa fi kana karra taa'u jechuudha. Kanarra amma kaameraa adii kanaatu jira. Kaameraa kana gartee akka barbadeensaa fi waan adda addaa gartee kan biyya isaanii keessatti tahaa jiru kana ijaan namni hin agarre takkaa'u gartee viidiyoolee kana booda warri Iraan faan haa godhanii akka gartee naannoo kana ijaan hin agarree fi kaameraalee kana ahaafaadhaan dhawee cabsaa jira. Kana qofaa miti. Laalamma qacellotti yoo laaltan ahaafaa kanaani kaameraa kana cabsu jira jechuudha. Cabsee irraa buqqaasu jira. Kaameraa biraa ol bahanii buqqaasaa jiran. Isin galtee dubbiin kana hundaatutu isaan irratti gaggeeffamaa jira. Wanni gartee isaan oduun takkalleenu amma miidiyaalee gurguddaan akkan gabaasne dhoorkaniiti jiran. Miidiyaaleen isaaniitu viidiyoodhaan akka waraabne dhoorkaniiti jiran. San qofallee odoon taane sooshaal miidiyaa irrattis gartee akka waan maxxansine dhoorkaniiti jiran. Inumaatu wanni ajaa'iba nama taatu saatalaayitiin tan gartee imajirii footoolee adda addaa gartee silaa Ameerikaadhaa fi warra Yuroopiitii fi kan hundaafuu gartee tan maxxansitu saatalaayitiin gartee akka malee duraan namayyuu itti fayyadamu jechuudha. Taniin torbaanuma kana keessa tan duraan gartee guyyatti waa maxxansaa turte gara guyya sadiitti jijjiirtee jirti jedhee isin himaa ture ni yaadattaniimi. Kunoo arraan tana eega gartee haasoo mootummaa Ameerikaatii fi warra Israa'el hojii goone booda nuti karaa guyyaa 14tti if duuba harkisuuf deemnaa jaaniitti dubbachaa jiran. Isin galtee dubbiin guyyaa 14tti gartee if duuba harkisuuf deemnaa. Waan barbaadaa hunda akka gartee namni ijaa hin agarre. Akkaataa lollooni lafarratti gartee qabatamaan itti deemu. Okay? Akkana jechaa jiran. Dubagaa pirezidaantiin Piraayim Ministeertichi biyya Israa'el bilbilaan pirezidaantii biyya Yuunaayitid Arab Emireetii bilbileetii dubbisee akkasitti uummata keenya uummata warra Israa'el kan Yuunaayitid Arab Emireet keessa jiru. Okay? Horii keessaniin xayyaaruma keessaniin nuufi haati karaa Israa'el nuufi daadhaa. Biitii teessan nagee hin qabdu jeeniti akkasi gaafatee akkasitti Yuunaayitid Arab Emireetiin xayyaara isaanii chaartar godhanii fi uummata gartee warra Israa'el kan Yuunaayitid Arab Emireet keessa jiru gara Israa'el galchaa jiranii jaaniti odeessaa jiran. Dubagaa oduun itti aantu ta'a ajaa'ibaa taniin gartee isinii himu Piraayim Ministeertichi gartee duraan biyya Qatar kan ture haasoo addaa tokko gartee guyyaa kaleedhaa miidiyaa hojii godhee ture. Haasoo isaa kana keessatti waan ajaa'ibaati wanni inni jedhe. Lola ammaan tana deemaa jiru kana keessatti mootummaan Ameerikaatii fi warri Israa'el keessaafuu Ameerikaan jeen biyyoottan jiddu galeessa bahaa kana hunda kakaasanii ifii isaaniitiif lola eegalaniiti booda kaasanii lola naqanii hogguu gartee lolli oowwee ifii isaaniitiif keessaa bahanii meeshaa waraanaa gartee gara lachuutti gurgurachaa horii keenya saamuudhaaf deemanii. Ayiliin isaaniitun irratti argamtee jirti. Jeeti yaada kana gartee miidiyaa irratti dubbatee ture. Wanni Ameerikaadhaa fi Israa'el godhuu barbaadan guddoon isiidhaa maal jechuudha? Biyyaan waan hin gartee ani amata dura isinii hime yoo xiqqaatte egaan tiktaakii kanarra afaan Oromootiin ol ba'e amata waliimi waan inni gaafa dura ani isinii hime jechuudha. Tan gartee mootummaan Israa'el tuni
jiddu galeessa bahaa kanarratti ijaaruu barbaaddu. Greater Israel projectii tana babal'isuudhaaf deemanii. Okay? Ji'eeti odeessaa jira. Dhugaa dubbachuudhaaf beekaa. Silaa gartee nuti ani silaan gartee uummata bulchiinsa jiddu galeessa bahaa kana silaan ta'e. Dursoo waraanni Ameerikaadhaa ulii booda gartee akka jiddu galeessa bahaatti hin deemine hayyama dhorkan silaa akkasi. Okay? Gara itti aanuun hamma danda'an mootummaa Iraan tana deeggaruudha. Garuu immoo warri gartee mootummaa Ameerikaatii fi Israa'el cinaa dhaabbatee Iraan tana nurraa dhadhawaatii daddafaa jira kan nurraa fixaatii achi booda gartee gammachuudhaanii jiruu teenya deebinaa ja'anii warri kadhachaa ture. Warruma jiddu galeessa bahaa kana. Oduun isaanii jalaa baatee jirti isin himeetiin ture. Warri gartee odoo lolli kun hin ka'in afaaniin lolli gartee hin ta'u nuti gartee lola dura dhaabbanna jedhanii dubbachaa turan. Gama jalaatiin Iraan hin daddafaatetti Ameerikaadhaa fi warri Israa'el hin daddafaa nurraa dhawaa nurraa ajjeesaa jira kan hunda jijjiirama gartee gahaa fidaadhaa achi booda nagayaan jiraannaa jechaanii turan. Okay? Garuu immoo dubbiin gartee the Greater Israel projectiin tuni biyya meeqa if keessaa qabdiin isinin jedhe biyya meeqarraa lafa saammachuudhaaf deemti yoo yaadattan. Biyya Ijjibti irraa eegaltee Joordan, Saudi Arabiyaa, Iraan, Iraaq, Siiriyaa, okay? Naannoo kana hundarraa lafa saamteeti akkasitti biyya guddoo takka tahanii booda humna olaantuudhaan humna gartee jiddu galeessa bahaa keessatti humna guddoo taate addunyaa tana akka fedhanitti gartee olii gad oofuudhaaf. Kana keessa daldala baharra deemu kana keessaafuu gartee Suez kanaalii fi akkasumas kan gartee karaa gartee Strait of Hormuz kana guutumatti gartee dhuunfachuudha. Tooftaalee garaagaraatiin. Waan akkanaa kana faatu deemaa jira isin jechuudhaaf obboleeyyan keenya isin irreedduun keessan silaa gartee waan chaanaala kana hordatanii jecha oduulee kanaatii fi oduulee haaree yeroo hunda dhageessan irra deddeebi'ee gartee isiniif hima dhageeyaati jirtan isiniif haaree miti garuu immoo warreen gartee amma dura oduulee kana tan dhageen dhageeyaa wanni Israa'el lafarra godhaa jirtu biyya isaanii babal'isuudha lafa siidhaa bal'isuudha. Okay? Hujiidhaanii hojjechaa jiran. Amma fakkeenyaan isinii fakkeenya takkaan isinii kanna fakkeenyi tokko biyyamman Siiriyaa tana. Siiriyaa tana lafa Siiriyaadhaa hedduu warri Israa'el fudhateeti jira. Garuu gartee miidiyaaleen biraa isinii himu. Waraanni Israa'el Siiriyaa tana ilaa magaalaa gartee Damaashkaa takkaa gartee Damaaskas ilaa bakka sanitti gartee kiiloomeetira 10 irraa fagoo jiran Damaaskas irraa. Magaalaan Damaskasii fi Israa'el walitti dhiyoodha. Garuu waraanni isaanii keessa ol seenee eessa lafa fudhatee jira. Akkasuma sanitti halee fi dhengatti jidduu hogguu gartee lolamma Libanaanitti eegalan kana waraanonni Israa'el Siiriyaa keessaanii gara Libanaan seenaa jiran. Maaliif noorzanni Israa'eliin seenuu hin danda'an warri gartee Hizballaadhaatti hin dhiisu. Kana ni beekan duba isaan karaa biraatiin seenaa jiran. Karuma saniinuu gartee warri Hizballaadhaa eeggachaati jiran. Maaliif karaalee isaan duraan itti fayyadamaa turan. Duba gaa akka gartee lolli amma lolli Israa'elii fi warra Hizballaadhaa gartee akka malee jabaateeti itti fufaa jira. Akka mootummaan Iraanillee jettutti lolli gartee Hizballaatii fi ka Israa'el kuni lola keenyaa fi Ameerikaa fi Israa'el kanarra dheerachuun ooluu jaaniiti odeessaa jiran. Dubbiin tuni achi dhaabbachuudhaaf hin deemtu Hizbollaa tanammaasis diiguu barbaadan warri Israa'el. Akka Hizbollaan diigamtummaas warri gartee cinaa dhaabbatee gargaaru jiru Saudi Arabiyaa fa'aadha. Tana amma isiniif hima booda gartee isinitti haaree kan taane qacellotti gartee quba qabaadhaa Saudi Arabiyaan gartee waan gootuuf takka dhugaa Israa'el ni gargaarti. Okay? San qabxii takka jennu. Qabxiin biraa maasis
Suudi Arabiyaatutu mootummaa Libanaan tana deeggara. Okay? Mootummaan Libanaan tuni akka gartee Ashaangullitti takka gartee pappatii warra Suudi Arabiyaadhaati. Waan warra Suudi Arabiyaadhaa ja'an gooti. Okay? Mootummaa isaaniitiin ba'an. Libanaan keessa gartee waraana lamaa jira, mootummaa lamaa jira jeesanii meemi akkasii jechuudha. Okay? Gara kaaniin mootummaan gartee Siiriyaa tunis mootummaa amma Suudi Arabiyaan akka feetetti gartee ajajaa jirtu. Duuba gaa gara kaaniin namtichi gartee Siiriyaa bulchaa jiru kuni ifii isaatiif duraanuu warra Israa'elii wajjin mootummaa Bashaar dhawaa ture. So jarri kun hundinuu motiveeshina tokko qaban Hizbollaa malee. Okay? Jarri kun hundinuu wanni isaan barbaadan Israa'elis mootummaa Siiriyaatis mootummaa Libanaanis Hizbollaa tana lolatti bananiiti akkasitti diiguu barbaadan. Ilaa hanga Hizbollaan afaan qawweedhaa lafa keessu takka qawwee lafa keessu okay? Lolli kun hin dhaabbatu jaaniiti odeessaa jira. Dhagaa jirtanii obboleen keenya taaptaap godhaa harka keessaniin taaptaap godhaa shirshir godhaa tanaan bar wanni isin hin juutan bar hogguna ni haasoo seenini bakka dhiiftaniituma caljettanii na dhageeffattan. Harka keessanii taaptaap godhuun hin jiru shir godhuun hin jiru. Isinittiin dheereessee asumattiin isin irraa dhaabaa oduulee gartee hedduudhaatu jira isin jechaatiin ture xumura irratti gartee wanni tagataniin isin garsiisuu yoo jiraatte let's see isinit dheerattee oduu hedduu hin dandeessanii let's see oduu Strait of Hormuz illee isiniin himne san hundinuu rakkoota isanii. Okay. Egaa akka muudii keessa laaleetiin isinii yoo gartee isin dila san hariifan taane akka muudii keessanitti isinii maaliif cinaan keessan gartee rafutti hin jirtanii garuu immoo harka keessaniin taaptaa godhutti hin jirtan an maaliif as taa'e isinii keeka soomanaan. Soomanaan as taa'u jira harkoon qabdanii. Lakkii haa dursoo haa. Ifii teessanii gartee beekuu qabdan. Taaptaap godhuu qabdan. Sheer godhuu qabdan. Dhageeffachuu jirtanii beekamaan. Garuu immoo harka keessaniinis irratti hirmaachuu qabdan gartanii. Akkasitti waan haaree gartee mirqaanaa wajjin ani gartee kaniin qaaqaa jiru isinis akka kiyyaatti gartee enerjii ol kaasuu qabdan. Enerjii nuti gartee bara marii goonaan isiniin jee ni yaadattaniimi. Waliin marii goon. Ani isin irratti dhufeetuma isin irra qaaqee isin biraa deemuudhaa miti. Akka gartee marii goonutti isiniif waa himee mana keessa waa barreessanii akkasitti gartee walirraa fudhannee waliin waan haaree dhageenyee oduu walii daddabarsinee akkasitti boodammaasis yeroo biraas gartee walitti deebinee akkuma gartee namayyuu mana keenyaatti irratti hirmaannaadha. Okay? Garuu hogguna naasawee gartee daqiiqaa takka haasoo keessa cikute booda isin hundinuu gartee firraa tatteessan. Warri ammaan tana dhufaa jirtan dhugatti waa hedduudhaatu isin dabre oduulee hedduudhaatu isin dabre maaliif yoo xiqqaattee sa'a lamaafin deemaa eegaan qaaqaa jiru waa hedduurraa haasoyne akkasumas itti haalaataa lolli ammaan tana keessa jiruu fi waan godhuudhaaf deeman. Okay? By the way, odoon isinittiin kijibne waan takka ajaa'ibaa takka ta'aniin isin himuudhaaf taa'u tan gartee gurra keessaniin dhageessaniituma if biratti gartee qabachuudha teessan mootummaan Ameerikaadhaa warri Israa'elis haa taatu akkaataa lollitti deemaa jiru kuni yoo jabaatee katti fufu taate waraannin isaaniitii fi warreen jajjabaa ja'amu naannoo san keessaa baasaati jiran. Naannoo jiddu galeessaa kana keessaa baasaati jiran. Okay? Akka oduuleen takka takka jechaa jirtutti ani wanni tuni dhugaadha jechaa jiru. Garuu immoo akka oduuleen takka takka jechaa jirtutti jarri kuni boombii hamtuu san takka gartee hamtuu takka itti fayyadamuun oolanii jaanii odeessaa jiran. Okay?
Tana qaceloo dhageeffadhaa. Booda gartee isinitti haare kan taane. Ani eda galgala hoggaan gartee oduu tana dhagee hirribnillee nan furanne. Dhugaan isinin jaa. Akka malee nama yaachisiisti dubbiin. Ni godhanii si beekaa. Jarri kuni akka malee dhawmaati jiran. Akka malee rakkachaati jiran. Ni godhaniis. Maaliif taraan amma duroo goonii gartee amata meeqaan ta'e meeqa duraa. Jarri kuni gartee bineensaa. Jarri kuni jinniidhaa. Amma isin himeetiin jira. Dursoo miidiyaa irratti gartee tolfatan waan adda addaa. Miidiyaa irratti waa tolfatan. Miidiyaa irratti nama kana namummaa irraa baasan. Miidiyaa irratti nama kana miidhan. Achi booda eega gartee namummaa irraa baasan booda ati namaa miti. Atichi booda gartee akka fedhanitti yoo si ajjeesanis yoo biyyatee gubanis wanni takkallee nu gartee namni nama fagoo jiruuf qalbii ittiin godhu namni namatti si ilaalu jechuudha. Garuu oduun ammaan tana deemaa jirtu wanni gartee Ameerikaan waraannan isaaniitii fi warra adda addaa gartee isinii meetiin jira isin agarsiiseetiin jira akka waraana hunda gartee naannoo san keessaa baasaa jiran. Dippiloomaatota isaanii akka baasaa jiran inumaatu guyyaa kaleedhaa haareetti irra deebianii namayyuu gartee warreen Ameerikaa taatan bahaadhaa jaanii ni jiran. So haasawni kuni gartee mariin amma takka ni jirti tan nuuf hin himin. Amma fakkeenyaaf arraan tana Tiraamp pirezidaantii biyya Raashiyaati wajjin haasoo godhuunsaa kuni ifiifuu qabxii takka jabduudha. Poolitikaa addunyaa keessatti. Qabxii takka jabduudha. Maaliif? Pirezidaantiin Ameerikaadhaa ani gartee hin danda'u namtichi gartee Netanyahu yaaniin akkanaan godhanaan je'ee saniif gartee lola kanatti seenne yoo gartee namtichi kun waan kana godhu taate addunyaa kana guutuu badaa saniif gartee nurraa dafaatetti karaa tokkotti furmaata baasaadhaa jeenii Raashiyaa gaafatee Raashiyaan gartee waan kanarratti yoo gartee hojjetan taate qabxii takka. Ammoo oduu kanaa tana gartee gabbaasanii hin dubbatan. An ammoo waan isaan dubbataniitiif waan gartee amma isaan waan isin himuuf kana ragaadhaas isinii godheetin jira kaleedhaas. Beengaddallee xayyaara gartee karaa san ergan isin himeetin jira waan xayyaarri san karaa san dhaqeefis isin himeetin jira. Inumaatu guyyaa dheengaddaa Ameerikaan karaa dhihaa kanatti gartee dhihaa Ameerikaatti boombii tana duruun habbaa takka itti ilaalanii jiran. Ani gartee tanallee isin himuu hin barbaanne garuu immoo dhaga'uu qabdan. Boombii san itti fayyadamanii jiran laalanii jiran akka daleeduu fi waa hunda siidhaa godhanii jiran. Akkanumatti xayyaarri gartee amata 45 ol biyya tana keessaan bahin ka'ee karaa saniin deemu obboleeyyan keenya. Jabdumaatu jira. Jabdumaatutu jira, jabdumaatu as deemu jira jechuudha. Maal jechuudha who's going to pass? Hagoru lachuutu goruu ni danda'an. Eenyu beekamu. Taarata akkuma gartee ogguu gartee ayatullaa ajjeesan. Amma ayatullaa ajjeesu gartee eenyututu anaatu ajjeese jee dubbata. Gareelee lachuutu taan gartee Ameerikaa dhawee jetti taan Israa'eel dhawee jetti. Akkasii quba wal laachaa jiran. Wanni immoo lafarra qabatamaan deemaa jirtu waan akkanaati gartee. Jarru kuni lola kana gartee yookaan amma fakkeenya warri Israa'el waan takka gartee tan Samson option waan jaaniin qaban. Samson optioniin isaanii jechuun yoo loluma fedhan irratti gartee hirmaatanii lola san gartee kan dhaban taate luus yoo godhan taate bineensa hamaa kana itti fayyadamuun oolan. Kuni waan isaaniiti. Pilaana isaanii keessa jira. Garuu Ameerikaan gartee yoo jarru kuni
Biitii teenya kun akkana dhumaa jirti. Namni keenya kana dhumaa jira. Uummata keenya gartee lola kanarraa hambisuudhaaf itti fayyadamuu qabna yaanii yoo gartee kan Iiraan dhawan taate Ameerikaan irraa dhorkuu ni dandeessi. Hin dandeessu. Yoo fedhan itti himaniitti dhawan yoo fedhan immoo odoo ittiin himne dhawus ni danda'an. Okay? Sana akkasitti quba qabaadhaadhaan isiniin jaa baliyyan keenya ani arra gartee tanallee isinii muudhaaf qophiirran turre garuu immoo oduun gartee waa hedduudhaatu keessa jira. Inumaa gartee yeroo biraa faaguun laafii dhufe irra deddeebi'ee akkaataa gartee wanni kun itti ta'uu danda'uu fi tooftaalee garaagaraa gartee ta'e isaan itti fayyadamaa jiran irraa haasoo ni dandeenya. San gartee akkasii quba qabaadhaa immoo dhaga'uu keessaniif yoo gartee wanni takka takka taate akka dhageessanii jirtan tana quba qabaadhaan isiniin jechuu barbaada. Dhumarratti gartee guyyaa akka gaa addunyaatti guyyaa har'aati moosa guyyaa har'a moo kaleedha. Guyyaa har'a gaa akkasitti guyyaan shamarran addunyaadhaa jedhamee kan beekamu bikka hedduutti gartee biyyootaan adda addaa keessatti guyyaa shamarran addunyaadhaa yaanii kabajaati jiranii. Duuba gaa kanuma ilaalchisee xayyaarri Itoophiyaadhaa Itoophiyaan Eerlaayiniin guyyaa har'aan tanaa seenaadha hojjete. Seenaan isaan hojjetaniis xayyaara Boeing 777 yeroo duraatiif namni hundinuu warra gartee xayyaara kana oofuus warra xayyaara gartee tajaajilus guutumaan guututtu xayyaara shamarran qoftiin gaggeessaa jiran tahee akkasitti yeroo duraatiif Finfinnee irraa ka'ee akkasitti gartee karaa Somaalilaandiidha. Qubateeti jira Somaalilaandii maali maqaan siidha? Naa mul'atu. Naa mul'achuutu hin jiru. Isiniif ammoo ni mul'ata. Karaa gartee biyya dhaqe san dhaqee jira. Akka gartee odeessaa jiranitti kuni gartee inumaatu Afrikaadhaafis Itoophiyaadhaafis injifannoodha. Akkasuma sanitti gartee shamarran hundumaafuu shamarran keenya xixiqqaadhaafis Jibuutiidha. Okay, galatama. Jibuutii dhaqanii jiranii shamarran keenya hundaaf gartee xiqqaadhaafis guddaadhaafis inumaatu waan ta'uu barbaadan yoo itti yaadanii irratti hojjettan ni taatanii wanni gartee isin dhaabuu danda'u takkallee nu hin jirtu. Akka gartee ifii teessaniif inumaa gartee waan itti gartee qooddattan san akka harkattanitti isin if boonsu qofa otoo hin taane warra keessanis faamilii teessanis biyyaas warra boonsuu jenneeti gartee akkasii yaannaa guyyaa kana warreen gartee dhugatti yoo guyyaa kana isin observe gootan taate baga gartee guyyaa shamarraniitiin isin geessin hin jenna. Oduun teenya tan arraan tana fakkaatti anilleen asirra tureetiin jira. Yeroo dheertuudhaan asirra jira. Akkuma gartee isin himaa jiru oduun dheertuudha. Oduun hin dhumtu. Ammallee tan yoo xiqqaate ta'a amma boodallee sa'a lama na teessistuutu asirraa qaba. Garuu immoo ammaaf gartee tuni gahaadha. Yeroo biraa walitti deebina. Yoon hin danda'e boodaan dhufa. Sa'a xiqqoo booda sa'a muraasa booda takka gartee furaa durallee taatu. Akkasitti gaannaa quba qabaadhaadha. Ammaaf hundi keessanuu bakka jirtanitti nagayaan naa jiraadhaa. Booda walitti deebina guyyaa gaarii.